Ashamaar kafuunee daawwattoota keenyaa kun daawwachaatti kan jirtan tamsaasa kallattiin isiniif darbaatti kan jiru Oromoo Diyaaspooraa Miidiyaadha. Oromoo Diyaaspooraa Miidiyaa guyyaa har'aan keessummaa addaa tokko qabaddeen isiniif yaadde. Keessummaan keenya luba Dr. Gammachiis Dastaa Buubaa jedhamu. Luba Dr. Gammachiis waliin wayitaa turtii taasisnu dhimmi nu irratti fuulleffannu keessumaa haala yeroo ammaa kana qabatamatti biyya keenya keessatti deemaatti jiru haala siyaasaa, dinagdee fi amantaas kaasna. Kana keessatti immoo keessumaa hordoftoonni amantaa kiristaanaa biyya lafaa guutummaa irra jirtan baga guyyaa du'aa ka'uu Yesuus Kiristoosiin isiniin ga'e jechaa kallattiidhaan gara qophee keenyaatti kan dabarru ta'a. Mee Dooktar warreen nu daawwachaatti jiranii akkam jirtu fayyaa keessanii jedhaati nagaan nuuf gaafadhaame. Nagaan hunduma keessanii wajjiniin haa ta'u nagaan Waaqayyoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos inni du'ee du'aa ka'ee humna du'aa ka'uu isaatiin isin haa eebbisu. Baga ittiin isin ga'ee biyya keessas biyya alaas guutummaa addunyaarra kan jiraattan guyyaa irraa obboleessa koo itichaa wajjin carraa kana na afeeree nagaa du'aa ka'uu isinii dhiyeessuu danda'u kootti baay'een gammadaa. Yesuus Kiristoos inni du'ee du'aa ka'ee waan jireenya keessan keessatti du'e hundumaa du'aa kaasee jireenya isiniif haa kennu. Jiraadhaa Waaqayyo jireenyaan isin haa eebbisu. Tole luba Dooktar Gammachiis nagaa keessan dhiyeessitaniittu mee garuu gara gaaffii keenyaatti osoo hin darbiin faarfannaa tokkoon afeeruu barbaada. Isa dura garuu faarfannaan kun filannooma keessanii haa ta'u Yesuus moo'eera kan jedhudha. Isa dura garuu ayyaana du'aa ka'uu jechuun kuniyyuu maalime? Dhiifama. Dhiifama telefoona kanaan ofirraa cufaa. Ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Yesuus Kiristoos waggaa 2000 dura kan inni ittiin du'ee du'aa ka'edha. Ayyaana kana addunyaa guutummaa irratti kunoo ammaa waggaa 2000 oliif ayyaaneffatamaa dinqifatamaa namoonnis hojii Waaqayyoo kana keessatti addunyaa kana keessatti abdii isaaniif ta'a. Baay'ee kan si dinqu du'aa ka'uun gooftaa keenya Yesuus Kiristoos du'aa ka'uu kan isaa duwwaa du'aa ka'uu ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoos duwwaa kan ittiin ilaallu utuu hin taane yerootti dhugaanii fi haqni mirgi ilmoo namaa itti du'aa ka'edha. Yesuus Kiristoos yeroo ajjeefame mirgi isaa sarbame nama sobaan haqa malee balaaleffatame himatame mana murtii si'a 5 dhiyaate utuun du'in dura Yesuus Kiristoos halkan walakkaa gaafa jimaataa qabame hamma jimaata ganama sa'aatii around 10 o'clock itti si'a 5 mana murtiitti dhiyaate. Qayyaafaaf aanaa duratti, Phiilaaxoos duratti, Herodos duratti, irra deebi'ee Phiilaaxoos duratti, dhumarratti immoo ajjeechaadhaa fi mana murtii warra Yihuudootaa fuulduratti dhiyaate si'a 5 duutitti murteeffame. Yeroo gabaabaa sa'aatii 6-7 gidduutti mana murtii tokkosa tokkotti wal harkaa fuudhaniitu du'atti muran. Warri itti muree cubbuudhaan itti muranii, warri dhugaatti ba'ee, warri misikrii ta'e sobaan itti dhugaa ba'anii, warri isa himatan sobaan isa himatanii, naman tuqnee, biyya namaan saamnee, mirga namaatti hin buunee, dhugaa namaa hin hannee, Yesuus Kiristoosiin fuudhanii sobaan fannisan. Sobaan ajjeesan sobaan awwaalan. Yesuus du'aa ka'e jechuun gaa dhugaatu du'aa ka'e. Haqatu du'aa ka'e. Mirga namaatu du'aa ka'e. Yesuus Kiristoos du'aa ka'e jechuun addunyaa kana irratti wanti sobaan jal'inaan hojjetamu hundinuu moo'ame wanti dhugaadhaan hojjetu immoo moo'uusaa argina. Kanaaf kun ilmaan namootaa hundumaatiif abdii kan kennu ergaa dhugaa, ergaa jireenyaa, ergaa du'aa ka'uu, ergaa abdiiti. Tole ulfaadhaa luba Dooktar Gammachiis kallattiidhaan egaa akkuma jalqaban daawwattoota keenya beeksisee dhimmi nu irratti fuulleffannu dhimmoota siyaasaa, dinagdee fi dhimma amantaa irratti fuulleffannaa. Haa ta'u egaa namoonni baay'een marsaalee hawaasummaa irrattis ta'e miidiyaalee tokko tokko irratti Dooktar Gammachiis Dastaadhaa warreen qondaaltota mootummaa amma biyya bulchaatti jiranii ministeera muummee biyyittii Dooktar Abiy Ahmed dabalatee namoota danuu faana isin argu.
tibba kana immoo torbanuma lamaan dabarsine kana keessa gama Oromiyaa lixaatti pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa kan ta'an obbo Shimallis Abdiisaa waliinis gama sanatti argamtaniittu haa ta'u Oromoon qabsoon Oromoo hanga barbaadee miilan fageeffanne galfanni nyaatame kan jedhus gaaffii hedduu kaasu. Kanaaf kan kana fakkaatan irratti immoo namoonni kallattiidhaanis ta'e kallattiidhaan wantoota isin irratti komatan yookiis dhiyeeffatan qabu. Mee kanaaf kan kana fakkaatan irrattis ni fuulleffannaa kana qofa otoo hin taane isin gama investimentii irrattis bobbaatanii jirtu hojjetaa wangeelaati. Kanaaf kan kana fakkaatu irratti fuulleffannee mari'achuuf jirra. Isa dura garuu faarfannaama isin na gaafattan sanan warreen nu daawwachaatti jiran afeera. Isa booda immoo kallattiidhaan gara maree keenyaatti kan fufnu ta'a. Daawwattoonni keenyas egaa nu waliin turtii taasisaa mee faarfannaa kanaan xiqqoo ishee itti dhaggeeffadhaatii walitti deebinaa turtii gaarii. Mi Jesus doa kera 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 mi Jesus doa kera. قبلي ربني ندر بتني ونركبونني فينيو سبيلاتي بايك كل فني اتس جايسني اتس تطفني جرم باجسني مؤيرا يسوس مؤيرا يسوس مؤيرا يسوس مؤيرا Muera mi Jesus muera, muera mi Jesus muera, muera mi Jesus muera, muera mi Jesus muera, muera mi Jesus muera. Doa kera mi Jesus, doa kera mi Jesus, doa kera mi Jesus, doa kera mi Jesus, doa kera. Doa kera mi Jesus, doa kera mi Jesus, doa kera mi Jesus, doa kera mi Jesus, doa kera. Akkasuma gochaa fannoo talbaasanii mukatti rukutanii barruu isaa lammanii dhiiga isaa caccabsaa bishaan bollaanii bishaan nawwatanii handhuuftuu baasanii dhiiga isaa caccabsaa bishaan bollaanii bishaan nawwatanii handhuuftuu baasanii akkasuma gochaa fannoo talbaasanii mukatti rukutanii barruu isaa lammanii dhiiga isaa caccabsaa bishaan bollaanii bishaan nawwatanii handhuuftuu baasanii dhiiga isaa caccabsaa bishaan bollaanii bishaan nawwatanii handhuuftuu baasanii. Muera mi Jesus muera, muera mi Jesus muera. Muera mi Jesus muera, 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 muera mi Jesus muera. Oggi mo fuori bolla
Sani bayas ya madani tagaya mari Karnu wasmati agar thudani Karnu wasmati ek dus kacharani Karnu wasmati Jesus 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 Anafi sifi inuefi Anafi sifi inuefi Awali chadige muera Nagagala galche muera Arfi dua jab se muera Umne dua jab se muera Awali chadige muera Nagagala galche muera Arfi dua jab se muera Umne dua jab se ke Awali chadige muera Nagagala galche muera Arfi dua jab se muera Umne dua jab se muera Awali chadige muera Nagagala galche muera Arfi dua jab se muera Umne dua jab se muera Awali chadige muera Nagagala galche muera Arfi dua jab se muera Umne dua jab se muera Awali chadige muera Nagagala galche muera Arfi dua jab se muera Umne dua jab se muera Muera Jesus 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 muera Muera mi Jesus muera Muera mi Jesus muera Muera mi Jesus muera Muera mi Jesus muera Ayyeen daawwattoota keenya faarfataa Muluuqan Taaddasaa faarfannaa isaaf guddaa galateeffanna. Iyesuus moo'eeraadha kan inni jedhu. Mee Dooktar Gammachiis bilbila keessan osoo yeroodhaaf saalentii nu gootanii kallattiidhaan gara maree keenyaatti kan fufnu ta'a. Mee daawwattoota keenya egaa keessummaa keenya kan ta'an Dooktar Gammachiis Dastaa Buubaati. Dooktar Gammachiis Dastaa Buubaa immoo hojjetaa wangeelaati. Guyyaa seena qabeessa irratti keessummaa addaa qabannee isiniif dhiyaannee dhimmi nu irratti fuulleffannu immoo dhimma siyaasaa dhimma amantaa Kontaani dhimmoota siyaasaaf dinagdee danuus kaasuudhaaf jirra. Maarreen turtiin keessan waliin haa ta'u. Iyesuus moo'eeraadha kan inni jechaatti jiru. Dooktar Gammachiis gaaffilee dhimma siyaasaaf dinagdees danuu sababan qabuudhaa fi mee gaggabaabinumaan naaf deebistu gaaffileen kaasutti namoonni tokko tokko Iyesuus kun du'umaayyuu hin kaane jedhu. Iyesuus du'aa ka'eera jettanii warri kiristaanaa yogguu fudhattanii akka ragaatti wanti isin dhiyeessitan maali yookiis akka wanta qabatamaatti dhimma kanarratti gabaabinaan naaf kaasame? Iyesuus Kiristoos du'ee du'aa ka'uunsaa dhuga ba'umsa hedduu of keessaa qaba. Objective and subjective jennee iddoo lamatti hiruu dandeenya. Objectiviin isa alatti ilaallu, isa seenaan dubbatu, seenaa addunyaa irratti kun waan mirkanaa'edha. Seenaan addunyaa waan dhugaa ba'edha. Inni lammaffaani seenaa biyya Israa'el keessattis haa ta'u seenaa ilmaan namootaa keessatti warri ijaan argan dhugaa ba'aniiru. Namoonni ijaan argan harkaan qaqqabatan dhugaa ba'aniiru. Isarra bira darbe immoo sochii inni lafa kanarratti jalqabe, amantii inni lafa kanarratti jalqabe, sanyii inni lafa kanarratti facaasee adeeme dagaagee har'a addunyaa guutuu jilbeenfachiiseera. Raashaa yoo dhattee Vladimir Putin hin jilbeenfataa, biyya Ingilizii mootonni hin jilbeenfatu, Trump faa hin jilbeenfatu, mootonni Ingilizii hin jilbeenfatu, mootonni addunyaa kanarraa hin jilbeenfatu. Kana hundumaa kan godhe Iyesuus Kiristoos du'ee du'aa ka'uunsaa
dhugaa ta'uusaa kan nuyi arginu gurguddoonni xixinnayyoonni addunyaa kanarraa jilbeenfatanii isaaf hin sagadu. Inni kan biraan jireenya namootaa keessatti waan dhugaa ba'an warra amanan gaafachuun hin danda'ama. Seexanni hin ba'a, dhukkubsataan hin fayya, iji namaa hin banama, sammuun namaa hin banama, inni nagaa hin qabne nagaa argata. Warra amane gaafachuu jireenya isaanii keessatti waan hafuurri qulqulluun hojjete, waan wangeelli hojjete. Biyya wangeelli ga'e maal akka inni ta'e? Biyya wangeela ga'e Ameerikaan, Awurooppaan, addunyaa kana keessatti lafa wangeelli itti lallabame hundumaa nagaan, guddinni, badhaadhummaan, fayyaan, saayinsiin hamma inni ga'e arguu dandeenya. Kanaaf qaama keenya keessatti, lubbuu keenya keessatti isa dhugaa nuu ba'u dubbii waaqayyootiif hafuura qulqulluu irratti dabalee addunyaadhaaf haala addunyaa kana keessaa yoo ilaalle wangeelli Yesuus Kiristoos jiraataa ta'uusaa, Yesuus du'ee du'aa ka'uusaa, isa dhumaa gaafan gara abbaa koo dhaqu hafuura qulqulluun isinii ergaa jedhe. Namni waan isinii erga jedhee deeme dhuguma jiraachuusaa kanatti beektu waan jedhe sana yoo sii ergeera hafuura qulqulluu. Guutameera ilmoon namaa hafuura qulqulluudha. Har'a hafuurri sun jireenya namaa keessatti hojii hojjetaa jira. Yesuus Kiristoos du'aa ka'eera. Inni gooftaa gooftotaati. Gaaf tokko arrabni hundumtuu isaaf dhugaa ba'a. Jilbi hundumtuu immoo isaaf jilbeenfata. Tole, Dr. Gammachiis egaa gaaffileen kun namoota irraa kallattii garaagaraan waan ka'aniidhaafan gaaffii kana isin gaafadhee isin immoo hojjetaa wangeelaati matumaa yullubaa mee kallattiidhaan gara gaaffii kootti kan hin darbu isin amantaa kana keessatti dhalootumaan itti dhalattan immoo jechuun maatii irraa fudhattan immoo erga guddattanii yookiis immoo erga xiqqoo ishee waanuma biyya lafaa kanarra jiru bartaniiti gara amantii kanaatti kan dhuftani. Ani ijoollummaadhumaanii amantii wangeelaa keessattan dhaladhee guddadhee kanan dhaladhe Finfinneetti, Gullalleettan dhaladhe hospitaala Phaawulositti. Kanan cuuphames waldaa kiristiyaanaa afaan Oromootiin waaqeffattu bara sanaa Gullalleetti. Abbaan koo tajaajilaa wangeelaa ture achumatti. Warra German missionii wajjiniin Louis Harmis Hostel iddoo itti Oromoon wal ga'uu, iddoo itti afaan Oromoo dubbatamu, iddoo itti Oromoo baay'een jiraatu Gullalleedhuma sana keessattan cuuphamee achumaananii amantii koo argadhee guddadhee booddee immoo gaa ergan guddadhee booddee gara Wallaggaas deemnee achitti jiraannee Dambidoolloottis nan baradhee. Kanaaf ani dhaloonni koos Gullallee amantiin koos wangeeluma keessattan dhaladhee guddadhe. Yoos egaa haala siyaasa ammaa kana keessatti ka'aatti jiru Addis Abaabee warra jedhan keessaa isin kileemii gootuu jechuudha wanta sana. Nuyi egaa warra Gullalleeti. Tole egaa isa kana waa malee hin jenne gara boodaa irratti gara siyaasaatti isin ceessuun koo nafu haa ta'u mee dhiibbaan amantii kanarra ture baroota darban yookiin sinoota darban keessa ture maal fakkaata? Ammoo dhiibbaan sun jira moo hin jiru? Amantii kanarra qofa otoo hin taane amantii biyya Itoophiyaa keessa jiru irratti yeroo adda addaa seenaa dhufee darbu keessatti amantoonni garaagaraa yogguu isaan dhiibamanii yookiis immoo gaggeessitoonni amantaa yogguu dhiibaman argina. Wanti sun ammallee hin jijjiiramne yaadonni jedhanis jiru. Akka fakkeenyaatti fudhachuu kan dandeenyu tibbuma kana gaaffii koo na of kolchaa gaaffilee duwwaan hin qabuufan walitti fidaa jira mucaa sammuutu badeellee nan jedhiina. Maskiidonni hedduun gubachuullee fudhachuu dandeenya tibbuma kana amantiif amantiidhaan namni walitti bu'uun lubbuu wareegamuu kanallee taajjabna. Sirnoota yeroo darbeef sirna ammaa faana yogguu walitti ilaaltani bilisummaan amantii maal fakkaata biyya Itoophiyaa keessatti yeroo dhiyoo isin biyya sanattis deddeebi'aa jirtu saba ta'eef? Egaa bilisummaan amantii biyya keenya keessatti biyyi sun biyya amantii tokkoo, afaan tokkoo, ilaalcha siyaasaa tokkoo turte bara dheeraadhaafi. Sababii kanaatii fi akkuma seera biyya Itoophiyaatti iyyuu amantii warri kaan seeraan mirkanaa'anii kabajaaf ulfina isaanii malu argatanii amantoota amantii warra kaanii wajjiniin wal qixxeen ture. Fakkeenyaaf seeruma Itoophiyaa keessatti seerri Itoophiyaa konstitushiniin Itoophiyaa kan inni beeku waldaa kiristiyaanaa tokko kan jirtu ortodoksii akka haayimaanoot akka amantaatti kan galmeeffamee jiru waldaa Ethiopian Orthodox Tawaahidoo Church kan jedhamudha. Isarraan kan hafee amantiin Protestaantis, amantiin Muslimaas, amantiin waaqeffataas kan biraanis seeraan galmeeffamee constitutionally iddoo argate
amantii ture miti. Amma gaa amantiin suni dhiibbaan suni dhiibee dhufee bilisummaa amantii hojjechuudhaa baannellee at least seera keessatti hammatamuun jalqabee fakkeenyaaf amma waldaan kiristaanaa Makkaana Yesuus bara dheeraadhaaf akka maabaraatti kan isheen galmeeffamtee turte. Kan musliimaa immoo galmee sanarrayyuu hin jiru ture. Amma galmee sanarratti sadarkaa galmeeffamutti sadarkaa walqixxee ortodoksiitti konstituushinii Itoophiyaa keessatti galmeeffamuudhaa fi haalli mijataa jira. Kan waan ija keenyaan argine waan gurra keenyaan dhageenye gara sanaatti dhufaa jira. Dhufee xumuramee qulqullaa'ee walqixxaateera itti adeemaa jira malee walqixxaateera jechuu hin dandeenyu. Takkaadhaanis walqixxaachuu hin danda'u. Garuu isa duriirra fooyya'ee itti adeemaa dhiibee dhufaa jira. Tole egaa isin waan taajjabdaniif hubattanii bu'uura godhattaniiti kan isin dubbattanii garuu namoonni tokko sirni amma biyyittii bulchaatti jiru matumaayyuu sirna durii sana deebisaatti jira afaan tokko amantii tokko kan jedhuun komatu kanaaf gaaffii kana isiniif dhiyeesse mee kallattiidhaan oromummaa sabboonummaa fi kiristaanummaa akkamitti ibsitu akka hojjetaa wangeelaattis ta'e akka ilma oromoo dhageettii qabu tokkotti isin akkamitti ilaaltu dhimma kana yeroo adda addaa waldhaa yaadni kun sabateef. Egaa ilaalcha lama. Oromummaan kiristaanummaa akkamittiin ilaalaa, kiristaanummaan immoo oromummaa akkamittiin ilaalaa jennee yoo wal bira qabnee ilaalle inni jalqabaa kiristaanummaan oromummaa akkamittiin ilaalaa yoo jettee fudhatte kiristaanummaan ummattootaa fi saboota hundumaa walqixa ilaala ija tokkoon ilaala. Ija tokkoon ilaala jechuun walitti cafaqee hundumti isaanii akka isaan tokko ta'an godha otoo hin taane hundumtuu mata mataasaatti afaansaa aadaasaa, sabummaasaa, biyyasaa qabatee waaqayyoon akka inni waaqeffatu hundumtu mataa mataasaati. Wangeelli isa kanaa fi ga'ee guddaa taphate. Amma fakkeenyaaf biyya sana keessatti eenyu caalaa macaafa qulqulluu afaan adda addaatti kan hiikee afaan barreeffamaa godhee kan ittiin hojjetu amantaa kiristaanaati. Amma macaafa qulqulluu duwwaa gara afaan 35 olitti hiikamee jira biyya sana keessatti. Namoonni afaan isaaniitiin akka isaan hojjetan gochuudhaaf. Itti dabalees immoo macaafa qulqulluu keessaa yoo fudhattee ilaaltee macaafa ergamootaa irratti hojii ergamootaa irratti boqonnaa 2 irratti afaan baay'eedhaan lallabame wangeelli. Afaan baay'eedhaan namni afaan isaatti waa'ee ba'uun eenyummaa isaatiin kabajamuun qeesaa lafa isaa irratti abbaa ta'uun kuni kiristaanummaa keessatti waan kiristaanummaan jaallatuuf gammadudha. Sabboonummaa innati jettu sabummaa ofiitiin boonuu, afaan ofiitiin boonuu, eenyummaa ofiitiin boonuu kuni kennaa waaqayyo nuuf kennedha. An Oromoo ta'een dhaladhee, ati Oromoo taatee dhalattee, afaanni kun kan waaqayyo nuuf kennedha, aadaa keenyadha. Isa kanaan boonnee, isa kanaan kabajamnee, isa kanaan wal ijaarree, isa kanaan deeggaramnee jiraachuun fedha waaqayyooti kan waaqayyo jaallatudha. Kan ta'uu qabudhas kun immoo waldaan kiristaanaas haa ta'u wangeelli bara dheeraadhaaf waan nuuf kennedha. Kanaaf waan wal simatu malee waan wal dhiibu miti tasuma. Tole, Dooktar haala biraadhaan immoo yoo kaasne fakkeenyaaf seenota darban keessatti isin egaa firoominaan yookiis hidda dhiigaanuu itti siqtu ta'uu mala fakkeenyaaf kanneen akka luba guddinaa tumsaafaa fudhachuu dandeenya dhimma amantiidhaaf jedhaniiti kan isaan wareegamanii haaluma wal fakkaatuun amantii qofa otoo hin taane sabboonummaan illee isaan keessaa finiinaatti kan ture. Isaanuma walii wal qabatee waayillan isaaniis ta'e obbolaa isaanii fudhachuu dandeenya kanneen akka baaroo tumsaafaa sanaaf kana faana yogguu wal qabsiisnu xiqqoo ishee yeroo ammaa kana faana yogguu ilaalamu waan xiqqoo ishee laafee wayiitti ilaala namni taajjabbii kanaaf gaaffii kana isiniif kaase dhugaatti haaluma wal fakkaatuun jira moo xiqqoo ishee kallattii waan gadhiise fakkaata sabboonummaa fi kiristaanummaan kun. Ilaa namoota tokko yoo keessaa fudhattee ilaalte sadarkaa luba guddinaa tumsaa fa'itti sadarkaa baaroo tumsaa fa'itti yoo fudhatte inni sadarkaa kan biraadha. Sadarkaa baay'ee olaanaadha. Sadarkaa hooggantummaati. Sadarkaa mul'ataati. Sadarkaa waamichaati. Isaan levelii addaatiin hubannaa addaatiin kanatti ilaaltu. Namoonni akkasii hooggantummaadhaaf, hubannaadhaaf, barsiisaaf, geggeessuudhaaf, ijaaruudhaaf namoota ka'an namoota waamamanidha. Akka sabaatti garuu yoo fudhattee ilaalte namoonni dargaggoonni hedduun har'a amantii isaaniis qabatanii oromummaa isaaniis qabatanii
hojii adda addaa irratti bobba'aa jiru. Hundumti isaanii sooshaal miidiyaa irra jiran, hundumti isaanii miidiyaa irra jiran. Inni kaan faarfachuudhaan, inni kaan nagaduudhaan, inni kaan qotuudhaan, inni kaan barsiisuudhaan, inni kaan siyaasaan, inni kaan saayinsiidhaan. Namoonni profeshiniis kennaas eenyummaa isaaniis qabatanii oromummaa gabbisuu, biyya isaanii ijaaruu, dhaloota ijaaruu irratti kan bobba'an hedduudha. Namni hundumtuu tarree tokko fuula tokkoon hiriiruu hin danda'u. Haa ta'u iyyuu malee garuu oromummaaf kiristiyaanummaan bara kana dadhabeeraa isa jedhu badaanatti mul'atu anaan baay'ee cimaadha. Dhaloota hedduudha. Miliyoonotaan biqile. Miliyoonotaan ani Oromoodha jedha. Uffata aadaa isaa uffata. Nyaata aadaa nyaata. Afaan isaa dubbata. Biyya isaa jaallata. Eenyummaa isaa himata. Kun ittuu finiinee, ittuu guddatee, ittuu dagaagee abdii agarsiisaa jira malee waan abdii nama kutachiisuuf, nama yaaddessuuf, nama sodaachisu jedheen ilaala. Tole, Dooktar kan biroo immoo gaa amma kallattiidhaan gama amantaarraa xiqqoo ishee miidha fageeffachuufan jira, gama siyaasaatti darbuudhaafan jira. Ayyeen daawwattoota keenya daawwachaatti kan jirtan tamsaasa kallattiin isiniif darbaatti kan jiru Oromoo Diyaaspooraa Miidiyaadha. Keessummaa keenya kan ta'an immoo luba Dooktar Gammachiis Dastaa Buubaati. Luba Dooktar Gammachiis Dastaa Buubaa Oromoo gidduutti nama dhageettii guddaa qabani. Matumaa immoo nama baay'ee afaan garaagaraa dubbachuudhaan dhageettii guddaa qabanii. Kana qofa otoo hin taane hojiiwwan investimentii fi gama televezyiinii qabaachuudhaan illee nama dhageettii guddaa qabani. Mee Dooktar Gammachiis erga sirni kun yookiis immoo tiim lammaan gara aangootti dhufanii booda yeroo baay'ee qondaaltota mootummaa faana suuraan keessan yookiis viidiyoon keessan argama. Dhugaatti isin Dooktar Abiy Ahmedis ta'ee obbo Lammaa Magarsaatti hin siqtu? Kana si'a baay'ee deebiseera. Kana si'a baay'ees dubbadheera. Obbo Lammaas haa ta'uu, Dooktar Abiyyis haa ta'uu, bara dheeraa dura kan nuyi wal beeknu. Waggaa 8-9 dura wal barree isa dura isaa as wal beeknaa waaqayyoon walii wajjiniin kadhataa turre bara dheeraadhaaf kanaaf hiriyyummaadhaanis obbolummaadhaanis bara dheeraadhaaf wal beeknaa isa kana si'a baay'ee dubbadheera yeroo rakkinaas yeroo dukkanaas baay'ee walii wajjiniin baay'ee dabarsineerra kuni waanuma ifaadha waan dhugaa ala jirudha. Tole, baay'ee gaariidha Dooktar. Yoo akkas ta'e immoo namoonni gaaffii hedduu qabu bulchiinsa ammaa kanarratti tarii egaa itti siqtu yoo ta'e gaaffii Oromoon akka Oromootti biyya bakkees ta'e biyya bakkee gaafatu danuusaa itti siqinsaan beektu jechuudha. Yoo ta'e yeroo ammaa kana namoonni tokko tokko tiim lammaan hojiirra hin jiru. Ilaalchi Dooktar Abiyyiidhaaf Dooktar Lammaadhaa adda ba'eera yeroo ammaa kana kan jedhu kaasu. Isa kanarratti yaada maalii qabdu yoos? Dhugaa sitti himuudhaaf itichaa hariiroon keenya hariiroo amantaati, hariiroo hiriyyummaaf obbolummaati. Diiphanii gorsaa siyaasaas miti, beekaa siyaasaas miti, saayintistii siyaasaas miti, hojii koos miti baay'isee naannoon suni. Kanaaf ani Oromoodhaa nama oromummaa isaa jaallatu, lubaa nama hojii isaa jaallatu, barsiisaadhaa nama barsiisuu jaallatu, hiriyaa immoo firooma nama jaallatu. Sababii kanaatiif tiim abaluun akkas ta'ee diiplii siyaasni akkas ta'ee iddoo kanatti cabee kun maal godhee sun maal godhee irratti really deeply involve gochuus hin barbaadu baay'ee isaas hin beeku. Garuu waan hin beeku waan tokko innis gaafa namni rakkatu hin jaalladhu, gaafa namni miidhamu hin jaalladhu. Isa kana immoo kallattiidhaanis alkallattiidhaanis dhiibbaa nan godhaa akka nama amantii tokkotti wanti hojjedhu hin jiraata. Isa kana immoo namoonni beekan beeku akkasumatti dhiisuu barbaada. Tole, yoo akkas ta'e Dooktar Gammachiis anis baay'ee hin dhiibu isa kanarratti. Haa ta'u garuu yoo isin dhimma kanarratti koomentii gochuu hin barbaanne walitti siqinsi keessan namoonni kan amantii qofayyuu miti kan siyaasaaf kan dinagdeedha jedhanii kallattii garagaraadhaan kaasu. Isa kana immoo akka wabiitti namoonni maal kaasu Dooktar Gammachiis nama dhageettii guddaa qabanidha. Haa ta'u garuu tibbuma yeroo dhiyoo kana yoo fudhannee gara waggaa tokkoodhaaf bakkuma gara dhaloota isaanii kana yookiis hundeema maatii isaanii kan ta'anii gama Oromiyaa lixaa keessatti koomaandi poostiitu ture, reebicha ajjeechaa guddaatu ture. Yogguu sanayyuu hin callisanii, callisuu isaanii kun immoo matumaayyuu komii guddaa nu keessatti kaaseeraa jedhu namoonni. Dhimma sanarratti tarii isin waan kaastanii yookiis immoo dhimmi kun akka fala argatuudhaaf waan dubbattan qabdu laata tarii?
namoonni wanti hundinuu miidiyaadhaaf sooshaal miidiyaa irratti akka hojjetamu barbaadu. Hojiin hundumtuu miidiyaaf sooshaal miidiyaa irratti hojjetamu. Hojiin namoonni hojjetan baay'eedha biyya keenyaaf. Oromoo keessaa, Oromiyaa keessaa hojii baay'ee kan hojjetan hedduudha. Wanta hundumaa garuu waltajjiitti baaftee, miidiyaatti baaftee, kana godhaan jira, sana godhaan jira, asiin ba'aan jira, achiin ba'aan jira, kanatu ta'uuf jedhaa jetteen hojjettu. Galata namaatiifis jetteen hojjettu. Meena galateeffadhaa kanan isinii godhaa jira jettees namatti isin himtu. Kanatu hojjettu tokkoffaa sammuu koo, qalbii koo, hafuura koo caalaa abboommii Waaqayyoo maal jedhaa haala kana keessatti Waaqayyoo maal narraa barbaadaa kan jedhuuf hojjetta. Kanaaf waggaa tokkos haa ta'u, waggaa 8 haa ta'u, waggaa 10 haa ta'u, ergan of baree kaasee waa'ee Oromootii fi waa'ee Oromiyaa maal godhe Gammachiis isa jedhu seenaadhaaf Waaqayyoof dhiisuu nan barbaada. Abbaan fedhee galateeffachuu, abbaan fedhee balaaleffachuu, abbaan fedhee hamachuu hin danda'a. Garuu iticha akkuma ati beektu namni bishina qabu, namni hubannaa qabu kan inni yaaduun irra jiru siyaasnis haa ta'u, hojiin wanti hundinuu waltajjii irrattii fi miidiyaaf, maas miidiyaaf, sooshaal miidiyaa irratti hojjetamu. Maal hojjetee gaa seenaan gaaf tokko dhugaa ba'a. Ayyen daawwattoota keenya daawwachaatti kan jirtan tamsaasa kallattiin isiniif darbaatti kan jiru Oromoo Diiyaaspooraa Miidiyaadha. Keessummaa keenya kan ta'an immoo luba Dookter Gammachiis Dastaa Buubaati. Isaan waliin kan turtii taasisaatti jiru. Dhimmi nu irratti fuulleffanne immoo dhimma ayyaana du'aa ka'uu Iyesuus Kiristoos bu'uura godhachuun Dookter Gammachiis hariiroon isaan qondaaltota amma biyyittii bulchaatti jiran waliin qaban bu'uura godhachuudhaan gaaffilee tokko lama dhimmoota siyaasaa kaasaatti jirra. Itti aansuudhaan immoo waa'ee dinagdee irrattis fuulleffannee jirra. Garuu gara siyaasaa keessaa osoo hin ba'iin Dookter Gammachiis ammas Oromoon waggoota dheeraadhaaf mirga isaa gaafachaa tureera. Kana keessatti immoo gaaga'umsi guddaan ga'eera. Fakkeenyaaf yoo fudhannee lubbuu hedduun badeera, qabeenyaa hedduun barbadaa'eera, lubbuun nama baay'ees wareegamuu danda'ameera. Isa kana keessatti immoo Oromoon gaaffiiwwan bubbu'uuraa kakkaasaa turetu jira. Gaaffiiwwan Oromoon gaafachaatti ture kana sirna kana faana wayis qaama aangoorra jiru kana waliin kaastanii dubbattanii beektu yookiis immoo waa akeektanii waan kaastanii tan qabdu wanti abdii ta'oo maaltu jira. Fakkeenyaaf yoo gaaffiin koo xiqqoo ishee veegii fakkaati jechuu kooti. Fakkeenyaaf dhimmi afaanii ka'aatti ture yeroo adda addaadha. Haaluma wal fakkaatuun dhimmi magaalaa Finfinnee ka'aatti ture. Ammas dhimmoonni kun falan arganne dhaloota wareegama biraaf qopheessuu wayiidha jedhanii namoonni kaasu. Isa kanarratti wanti sadarkaa yaadaatti karoorfamee hojjetamaa jiru siyaasaa walitti hin siiqnottaniittu haa ta'u garuu waanuma nutti hin tan jechuu barbaadeen itti siiqtu sabateedha. Guyyaa du'aa ka'uu gooftaa Yesuus Kiristoositti waa'ee siyaasa gadi fageessitee na gaafattee ulfaadhutti iticha ilaa uummanni Oromoo bara jaarraa bara Saala Sillaasee fi Minilikii kaasee gabrummaatti kufee as mirga lafaa, mirga abbaa biyyummaa, mirga afaanii, mirga aadaa, mirga bulchiinsaa, mirga amantii, mirga eenyummaa ofii kabachiifachuu tokko tokkoon dhabe. Dhabuurrayyuu darbee si'a baay'ee riisarchi godhee dhiyeesseera. Oromoon akka namaattiyyuu tokko lamaan gurgurame as a human being. Abyssinian gurgurtaa ilmaan namootaa keessatti ga'ee guddaa taphatte. Slave trade keessatti. Hamma Indiyaatti, hamma Iraanitti, hamma biyyoota bahaa kanatti gurgurame Oromoo. History'n maal jedhaa? Kana history Professor Makuriyaa Bulchaa barreessan ilaaluu dandeessa The Oromoo Diaspora irratti. Macaafota hedduu kunoo na dudduuba jiran kana gara macaafa 300 dubbise si'a tokko waa'ee Itoophiyaa duwwaa. Gatta'anii seenaa sana dubbisuun baay'ee barbaachisaadha. Oromoon wanti inni dhabe waan asiif asitti lakkaa'amu miti. Badee ture. Eenyummaan isaa maqaan isaa. Boollaa ba'ee dhiibee waan baay'ee argataa, waan baay'ee argataa, waan baay'ee argataa, waan baay'ee argataa dhufee as ga'eera. Gaaffiin Oromoo tokko tokkoon namatu isaa deebisa miti. Ofii isaatii deeffata, ofii isaatii argataa. Ofii isaatii qopheeffata. Amma gaaffii lafaa yoo fudhattee ilaalte Oromoon gaaffii lafaa mareet laaraashuusa jedhu irratti
Gaaffii ciccimaa kan kaase Oromoo draaftii isaa kan qopheessaa ture. Champion kan gochaa ture Baaroo Tumsaa fa'i. Waldaan Kiristiyaanaallee Makkaana Yesuus land issue irratti statementii qopheessite paarlaamaa Haayila Sillaaseetiif dhiyeessitee turte. Booddee yeroon sun labsame. Gaaffii Oromoo qaamni tokko duwwaan hin deebisu. Dhaloonni tokko duwwaan hin deebisu. Gaaffiin Oromoo yeroo tokko duwwaatti hin deebi'u. Deebi'aa jira. Argataa jira. Isa kana immoo abalutu isaa deebisa miti. Ofii isaatii deeffata. Waa'ee lafaa ofii barreeffate argate. Waa'ee afaanii ofii qubee qopheeffateetu asiin ga'ate. Waa'ee miidiyaa ofii banate asiin ga'ate. Waa'ee daangaa ofii sararate. Waa'ee biyyaa Oromiyaa ofii moggaafate. Hoo'uu jedhee mootummaan itti kennu yookiin paartiin itti kennu yookiin immoo biyyi ormaa itti kennu jiru. Ofii isaatii argataa deema. Ofitti hirkannoo sana bisheeffataa, cimsataa, ofitti amanaa adeemu tura jira. Dhaabbatee eessaa ka'een eessa ga'ee. Ammarraa ka'e immoo maal fa'itu na hafaa. Isa immoo akkamittiin an argadhaa jedhee calculated, strategic, planned, organized effort barbaada. Isa kanatti immoo adeemaa jiraan jedha. Kanaaf argateeraa waan hundumaa hin arganne argachuus hin danda'u. Gaaffiin isaa hundumtuu deebi'eeraa fi hin deebineef takkaatti deebi'uufis hin danda'u. Itti adeemaa jira waan tokko waan nama shakkisiisu qaba. Fagoodhaa ka'ee as ga'eeraa kun seenaatu mirkaneessa. Kana dhugaatu mirkaneessa. Waan baay'ee deeffateera argateera. Eeyyuu deebiseef qabsoosaa, ilmaansaa, warra viizinii qaban, warra strateejii qaban, warra yaada qaban, warra tokkummaa qaban, warra miira qaban, warra kaayyoo qabantu fidee asiin ga'eef. Isattaanoo ofii isaati waaqa isaatti hirkatee, tokkummaa isaatti hirkatee argataa adeema. Isa kanatti akka kanatti ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Faaktarii tokko isa gamanaaf isa gamasii duwwaa ilaalanii abdii kutachuuf yaadda'uun hin barbaachisu. Deeffataa adeema. Hundumtuu deebi'eeraa fi hin deebineef. Tole Dooktar kan biroo immoo yoo ilaalle yeroo ammaa kana biyyittii bulchaatti kan jiru Oromoodha kan jedhamudha kan jechaatti jiramu. Namoonni garuu ilaalchi Oromummaa galma sanayyuu hin galleedha kan jechaatti jiran. Isin immoo itti siiqinsaan beektu sabateef kun gaaffii siyaasaan ani gaafadhu keessaa isa dhumaa ta'uu mala. Mee mootummaan amma gara aangootti dhufe kuni dhugumatti sabboonummaa Oromoo kabaja Oromummaadhaaf akkasuma immoo jaarmiyaalee Oromoo warra aarsaa kaffalan umurii isaanii guutuu qabsoo kana keessatti umurii isaanii dabarsan kan isiniyyuu beektani kan isiniyyuu akka seenaatti waa'ee isaanii haasoftaniif kabajni kennaatti jiru maal fakkaata yoo hin kennine ta'o maal gochuu qaba Oromoonoo akka Oromootti sabni Oromoos maal gochuu qaba gaaffiinsaa akka deebi'uuf kanarratti yoo yaada guduunfaa naaf kennitanii kallattiidhaan gara birootti dabarre. Ilaa sabboonummaan maayinni sabboonummaa Oromoo maal fakkaataa sabboonummaa Oromoo maal barbaadaa inni jedhamu standardiinsaa qophaa'ee warri kana beekan sociology, anthropology, political science, constitution warri qoratan isa kana lafa kaa'anii sabboonummaa jechuun kana Oromoon kana barbaadaa isa lafa kaa'anii amma inni jiru immoo kana tur'atee kanatu guutee isa jedhamu madaala sanaan xiinxalanii agarsiisuun warra saayinsiisaa ogummaasaa beekumasaa dandeettiisaa qaban utuu gaafatte baay'ee gaariidha. Inni kun xiinxala barbaada malee ani gammachiis as taa'ee akka luba tokkotti akka nama beeku tokko waan beeku tokkotti lakki jarri sabboonummaa qabu lakki jarri sabboonummaa hin qabani isa kana deebisuudhaaf positionii koosmiti ogummaa koosmiti waamicha koosmiti warri kana hojjechuudhaaf malee jiru amma warri sociology qorate anthropology qorate political economy qorate constitution qorate culture qorate history qorate warri kun taa'anii sabboonummaa Oromoo nationalismiin Oromoo kana fakkaata nationalismiin Ameerikaa kana fakkaata kan Germany kana fakkaata kan Oromoof kan Oromiyaa immoo kana fakkaachuu qabaa jedhanii tarreessanii isaarraa wajjin wal bira qabanii scientifically research based kan isa kanatu hir'ate jedhanii mootummaas challenge gochuu walis challenge gochuu institutionoota adda addaas challenge gochuun akka kanaan yoo adeemame gaariidha malee namni hundumtuu cornerii mana isaa keessa taa'ee social mediaadhaan quba walitti qabuudhaan fagoo ga'uun hin danda'amu.
Mee kan biroo immoo dooktar namoonni waan komachaatti jiran keessaa amma isin hojiiwwan tokko tokko hojjechaatti jirtu miidiyaa mataa keessanii qabdu hojii investimentiis hojjechaatti jirtu biyya keessaa biyya bakkeetti deddeebi'aatti jirtu. Namoonni akka komeetti kan kaasan keessaa dooktar Gammachiis waa'ee sabaa dubbachuu kan dhiisanii callisaniiru. Sababni isaa isaan investera ta'aniiru ammaan booda hojjetaa wangeelaa miti jedhu. Isa kanarratti isin maal jettu lubaa? Ani seenaa ilmoo namaa keessatti namni gara fuula duraatti tarkaanfachuun balbala isaaf kenname carraa isaaf kennameen adeemuun baay'ee barbaachisaadha. Daanga'amuun sirra hin jiru. Daanga'amuun sirra hin jiru. Waggaa 10 dura yeroon biyya dhaqee haala biyya keessa jiru wajjiniin wal bira qabee an investmentiidhaaf hin deemne. Garuu carraa Waaqayyo si eebbisu gaafa Waaqayyo si eebbisee si banummoo itti waa'ee ba'uutu sirra jira. Ani nagada adda addaa keessa nagadan hin beekne keessan hin jiru. Barnootarra hin jira. Barsiisuu kana keessatti immoo businessii educational business kan jedhu keessa mana barumsaa dhaabuu, mana barumsaadhaan immoo dhaloota hojjechuu, businessii kan biraa keessa, qonnaa keessa, albuuda keessa, nadaajii keessa, service industry keessa, waan adda addaa keessa galtee ittiin sooromuun hin danda'ama. Kaayyoo kooti wajjin garuu kan deemu barnoota. An kanan jaalladhu miidiyaadhaa fi barnoota. Education and media. Sektaroota sana maaliifan filadhee sektarootaan ittiin hojjedhee dhaloota bira ga'uu kanan danda'u. Dhaloota boriitiif bu'aa buusuu kanan danda'u. Amma namoonni baay'een quba sitti qabu, si balaaleffatu, mana barumsaa dhaabanii dhaloota barsiisuun cubbuunsaa maali? Kolleejii dhaabanii namoota barsiisuun cubbuunsaa maali? Miidiyaa dhaabanii namoota bira ga'uun cubbuunsaa maali? Eessatti wangeelaa wajjiniin wal dhiita? Eessatti wangeelaa wajjiniin wal morma? Eessatti yakki hojjetame? Isa kana kan xiinxalamuun irra jiru. Namoonni taa'anii dhagaa namatti guuranii discourage kan nama godhan baay'eedha lafa kanarra. Har'a namoonni keenya biizinasii keessa galuutu irra jira. Nagada keessa galuutu irra jira. Qonnaa keessa galuutu irra jira. Maal jedhaa dubbiin Waaqayyoo karaa Ermiyaas biyya gabrummaa keessa jiru isaan biyya Baabiloon keessa. Cal jettanii abdii kutattanii hin taa'inaa. Haadha manoota fuudhaa, ijoollee godhadhaa, lafa bitaa, mana bitaa, qotaa, nagadaa jedha. Bilisummaan immoo hin dhufaa. Bilisummaa keessanii guyyaa Waaqayyoo isinii mure immoo inni hin ga'a wanti hundumtuu. Hamma sanaatti garuu harka dachaafattanii hin taa'inaa. Qaawwaa argattan hundumaatiin immoo hojii hojjedhaa. This is a biblical mandate. Har'aanii namoota keenyas kanan gorsu, dhaloota keenyas kanan gorsu, carraa argame hundumaan biyya ormaa keessas biyya keenya keessas. Amma fakkeenyaaf warra Eertiraa yoo fudhatte COVID-19 rakkinatu uumame, koronaatu uumame. Horii walitti buusaa doolaara miliyoona 4 buusan. Biyyi xinnoon sun lakkoofsi isaanii hammam akka inni ga'u argite. Uummanni keenya of harkaa biyya alaattis ta'u biyya keessattis ta'u horii horachuutu irra jira. Nagaduutu irra jira. Qotuutu irra jira. Siyaasa kan beeku hunduma keenya miti. An siyaasni fiildii koo miti. Namoota siyaasa beekan garuu nan kabaja. Nan dhaggeeffadha. Isaantu dubbisa. Isaantu xiinxala waan ta'eef. Namoota biizinasii beekan immoo nan dhaggeeffadha. Namoota soosiyoolojii beekan nan dhaggeeffadha. Namoota saayinsii beekan nan dhaggeeffadha. Namoota antiroopoolojii beekan nan dhaggeeffadha. Dubbii wangeelaa garuu yoo na gaafatte sitti himuu nan danda'a. Leadershipin immoo paashinii kooti nan dubbisaa nan qoradhaa. Doctoreetii koo irrattis immoo irratti emphasis godhee kanan baradhe isadha. Waanan beekuuf waanan baradhu komentii siin kenna. Waanan hin beekne keessa garuu hin galu. Investerii ta'ee inni jedhu an maqaa koo investerii miti. An investerii ofiin jedhee hin beeku. Educationif miidiyaa irratti garuu bal'inaan hojjechuu jaalladha. Isa kana irratti waanan qabu, dafqan qabu, qabeenyan qabu immoo irratti han baasaa. Bu'aa isaa garuu kanan argachuu barbaadu dhaloota irraati. Har'a Shaashamanneetti ijoolleen mana barumsaan dhaabeef Shaashamanneetti. Kaarimeetirii 17,000 irratti mana barumsaa bareedaa. Achi keessaa har'a ijoolleen 16 or hamma 18tti kan ga'an medical school jiru. Jimmaa jiru, Xiquur Ambassaa jiru, medical doctoroota ta'uuf jiru. Injiinaroota ta'uuf jiru. Kunoo masuuraa agarsiistu ijoollee xixiqqoon kun afaan Oromootiin baratu, afaan Ingiliziitiin baratu. Ijoollee kana guddisuun
Har'a Shaashamannee duwwaatti gara ijoollee 2000 barsiisaa jira. University keessatti barsiisaa jira. Finfinneetti kunoo amma galmeessaa jira Septemberiif. Wallagga irratti kadhataan jira iddoon naaf kenname Naqamteettis ijaaruudhaaf. Iddoo adda addaatti magaalota adda addaa keessatti Galaanitti, Duukamitti, biyyoota adda addaa keessatti magaalota adda addaa keessatti akkan ijaaru Booranatti maali kan koo dhaloonni koo gaafan dulloomee lafaa ka'uu dadhabu kanan ilaaluu barbaadu birrii biliyoona baay'ee baankii keessatti otoo hin ta'in ijoollee ani barsiise biyya yeroo isaan geggeessan yeroo isaan nama wal'aanan yeroo isaan saayinsii hojjetanan arguu barbaada. Viizinii kooti investorii otoo hin taane viiziniidhaanaaf viizinii koo immoo Waaqayyo eebbisee galmaan naa ga'aa jira. Viizinii sana galmaan naa ga'uu keessatti fiigichaan fiigu dhamayyaan dhama'u halkan hirriba dhabuudhaan karaa dhabuudhaan maatii wajjiniin aarsaan baasu namoonni hin beekne garuu inni kana godhe inni sana godhe jedhanii dhagaasitti guuraa oolu isa dhaggeeffannu abdiin kutannu hojii keenya hojii Waaqayyo nuuf kennetti garuu bobbaane dhaloota kunoo ati suuraa isaanii agarsiistu kana irratti hojjechuutti dhamaana jechuudha. Mee hojiin amma isin hojjechaatti jirtanii hojiiwwan akkam akkamiiti? Miidiyaa ta'uu haaluma wal fakkaatuun manneen barnootaa yookiis kolleejjii ta'uu nuuf kaastaniitu maqaaleen kunneen maali? Maqaa adda addaas waan qaban natti fakkaatee barbaachisummaan maqaa adda addaa qabaachuu kunoo maalidha mee dooktar? Maqaan isaanii total organization isaa inni guddaan Lead Star. Lead Star urjii hooggantuu jechuudha. Urjii hooggantuun kun institutionii gara 10 amma Finfinnee keessatti kanan ijaare waggaa 10 kana keessatti. Inni jalqabaa Lead Star Theological College jira. Inni kan lubootaa fi tajaajiltoota barsiisudha. Amma ammaatti gara nama 3,000 barsiiseera. Waggaa 10 dhufu keessatti nama 25,000 barsiisuudhaaf viiziniin keenya. Lead Star College of Management and Leadership jira. Inni mastersiidhaanii MBA, Masters of Leadership, Masters of Management, Masters of Finance, Accounting, Developmental Studies kan barsiisudha. Inni mataasaa kan danda'edha. Kolleejii mataasaa danda'edha. Lead Star Academy Shaashamannee jira. Inni akkuma sila siin jedhee iddoo mataasaa kan qabu kaampasii mataasaa miracle Waaqayyo nuuf kenneen. Naannoo Arsiitti, Baaleetti namoonni itti barataa jiru. Garaagarummaan amantaan jiru, garaagarummaan naannoon jiru, baay'ee wal jaallannaa jaarsolii Arsiif jaarsolii Shaashamannee wajjin wal taanee mari'annee akka gaariitti ijoolleen isaanii barataa jiru, baay'ee na gammachiisa. Inni kan Shaashamanneeti. LTV jira. Kan hunduma keessan beektanidha. Wallaansoo meeqaan kan hojjetudha. Saba keenya kan tajaajiludha. Mo'aa TV jira. Afaan Oromootiin kan wangeela lallabudha. Evangelical TV jira. Kan kana fakkaatanidha gaa kana nama sii tarreessuuf yaadadhu. Tour company tokko jira. All season company kan jedhamu. Inni guddaaniif inni haaraan egaa amma maqaan isaanii garaagara jette Cambridge Academy. Cambridge Academy sadarkaa guddaatti barsiisuudhaaf kan qophaa'e. Sadarkaa guddaa yeroon siin jedhu akkuma ati beektu ifama power inni tuna jalaan citinin charger itti dabala. Haa ta'u tole dooktar. Ayya daawwattoota keenya daawwachaatti kan jirtan tamsaasa kallattiin isiniif darbaatti kan jiru Oromoo Diaspora Miidiyaadha. Oromoo Diaspora Miidiyaa guyyaa har'aan keessummaa addaa qabannee kan isiniif dhiyaanne Dooktar Gammachiis Dastaati. Dooktar Gammachiis Dastaa waliin kan turtii taasisaatti jiru. Ammallee egaa akkuma itti fufnetti kan jiru isinis egaa qophee keenyatti akka bohaartaniif irraa barachaa akka jirtan abdii guddaan godha. Mee egaa gidduumaan beeksisa tokko isin dhageessisaa. Beeksisni kunis kunooti. Welcome to Cambridge Academy, Ethiopia, a brand new school situated in the CMC district of Addis Ababa. It is housed in state-of-the-art facilities.
The school is based on the Cambridge International Curriculum, a world-renowned curriculum that comes originally from Cambridge University in England. The curriculum is going to be focused on project-based learning. We're going to be focusing on 21st century skills, critical thinking, communication, creativity, and collaboration through our students. Of course, the math and the science and the engineering, but also the skills of collaboration and working with each other. Come and join us at Cambridge Academy. Registrations and enrolments are now open, and come and see our exquisite facilities. We look forward to seeing you in the school year, September 2020. Tole, Doctor, akkuma isin kaastanii beeksisa keessanii kan dhimmatti ba'ee keessumaa Cambridge Academy kan jedhu mee kaayyoon mana barumsaa kanaa maali jechuun Lead Star Academy irraa wanta adda ta'e kaayyoof abjuu maalii qabdu kanarratti? Ani kanan baradhe Dambidollootti Bethel Evangelical Secondary School wanti manni barumsaa sun naa godhe seenaa keessatti dubbadhee fixuu hin danda'u. Daarektarri iddoo sana turan obbo Asaffaa Ayyaanaa maatii warra manaa isaanii addisee kan jedhaman Vice Director obbo Iyyaasuu Bulaafaa kan jedhaman achitti warri Jarmanii nu barsiisaniiru Franken faa warri Ameerikaa Dorothy faa warra Miss Griffiths faa Tapion faa warri Finlandii Ulpuun faa Liisaan faa warri Norway. Kanaaf biyya san mana barumsaa Dambidolloo jechuun iddoo itti dhaloonni qarame har'a hooggantoonni siyaasa Oromoos hooggantoonni iddoo adda addaa keessaa maddan mana barumsaa sana keessatti barachuun anaan jireenya koo baay'ee jijjiire. Kanaaf carraan akkasii dhaloota haaraadhaaf akka inni uumamu nan dheebodha nan beelaa yeroo hundumaa. Kanan arguu barbaadu isa. Isa kana bira ga'uudhaaf waggaa 10 carraaqe. Waggaa 10 dhama'e. Amma gaa naa milkaa'ee xumuramee kaampasii isaa ijaaramee classroom isaa ijaaramee xumurameera. Kanan barbaadu gaama Septemberii kaasee ijoolleen achi keessatti baratu. Cambridge kan nuyi jennee fi curriculumii biyya Ingiliziiti kan nuyi itti waa'ee baanu. British curriculum kan Cambridge University ti. KG oolmaa daa'immanii kaasee hamma kutaa 12tti barsiisonni isaatii fi daarektaroonni isaa gara persentii 30 biyya Ameerikaa, Kaanadaa fi Ingilizii irraa dhufu. Namichi inni beeksisu sun daarektara mana barumsaa sichaati David jedhama. Warri faranjoonni achitti argaa turtan barsiisota gara barsiisota 30 qaxaree Ingilizii irraa faranjoota. Jarreen kana kaampasiin isaa amma ijaaramee dhumee furnished ta'aa jira. Galmeeffamaa jira. Namoonni keenya achi keessatti ijoollee isaanii akka isaan barsiifatan barbaada. Nuyi har'a nama barsiifannu yoo ta'e, har'a nama qopheeffannu yoo ta'e, bor hooggantoota hin qabu. Anifati asirra teenye kan nuyi teknoolojii kanaan haasofnu amma humna isaanii maatiin keenya dhamaanii waan nu barsiisaniif. Amma humna isaanii nu barsiisan, hammuma isaan nu godhan geenye anifati. Anifati immoo dhaloota ittaanuuf maal goona isa jedhu yaaduutu nurra jira. Maal goonaaf attamitti gargaara, attamitti barsiifna, attamitti guddisna, attamitti jajjabeessina. Inni jedhamu kuni dirqama ga'a. Kaampasii akkasii biyya sana keessatti ijaaruun carraaqqiinsaa, qabsoonsaa, wal'aansoonsaa, rakkinnisaa, bu'aa ba'iinsaa isa argetu beeka. Garuu as geenyeerraa Waaqayyo nu milkeesseera. Septemberitti hojiinsaa hin jalqabaa. Warri ijoollee qabdan itti galmeessisiifadha. Warri fira qabdan firoota keessanitti himaa. Akka gaariitti dhaloota baroota biyya sana hoogganu qopheessina jedhee tanan abdadha. Baay'ee gaariidha inni kun Dooktar Abjuuma baay'ee qajeeltoo fi baay'ee jajjabeeffamuu qabudha. Garuu namoota keenya meeqan isaaniitu danda'ee barsiisuu danda'a jettanii yaaddu? Wanti kun kaffaltiidhaan baratama miti. Nama meeqatu danda'a jettanii yaaddu waan kana? Isinoo faranjii qaxartanii kanumaayyuu. Haati koo yeroo mana barumsaa Dambidollootti na barsiifte kaffaltiin mana barumsaa Dambidolloo fagoodha. Ijoollee sooressaa duwwaatutti barataa jedhama. Boarding schoolidha. Kaffaltiin isaa baay'ee fagoodha.
ijoolleen sooressaa guutummaa Itoophiyaa irraa dhufanii baratu. Ani garuu haati koo abbaan koo mana hidhaa ture. Oromoodha jedhamee nama waldaa kiristiyaanaati jedhamee mana hidhaa jira. Haati koo hojiin ishee baay'ee xinnoodha. Mindaan ishee birrii 200 guutu. Garuu maashinii ittiin miillaan hodhan daanteeliif xilfii ittiin hojjetan qabdi. Isa hojjettee horii halkan walitti qabattee kan uffata siree gardaafoo foddaa waan adda addaa geexii adda addaa hojjettee yeroo cidha namaafaa hojjettee horii walitti qabattu sana mana barumsaa kootti naa kaffalti. Humna ishee oli manni barumsaa. Waan hamma humna keetii hin yaalin. Waan humna keetii oli yaali. Extra yoo hojjettee fi hin dandeessa. Amma mana barumsaa sana ijaaree barsiisotuma lookaalii xixiqqoo qaxaree mana barumsaa rakkasa gochuu nan danda'a. Garuu outputiin isaa isan barbaadu sanan ta'u. High quality ta'u. Barsiisota garuu percentii 100 keessaa percentii 30 amma 20 amma 30tti Awurooppaa fi Ameerikaa irraa fideetti makee biyya keessaa warra jiranis itti makee afaaniin, saayinsiidhaan, teknooloojiidhaan, injineeringiidhaan, filoosofiidhaan, muuziqaadhaan, miidiyaadhaan qaree dhaloota waan hundumaa qabu yoo oomishee biyya sana keessatti hoggana hin sochoone burqisiisuu nan danda'a kan jedhuudha. Kanaaf namoonni keenya humni koo mindaan koo xinnoodha jedhanii akka isaan abdii kutatan hin barbaadu. Of dhiibuu, of cinquu, extra hojjetanii ijoollee ofii irratti invest gochuun baay'ee murteessaadha. Kanaaf dhuguma gatiinsaa cimaa ta'uu danda'a. Amma international schooliin biyya sana keessaa sadarkaa kaa'an akaadamiyaan dhaabeetti yoo fudhatte ICS faa jira. ICS'n yoo fudhatte 42,000 ol doolaara 40,000 ol mucaa tokkoof. Warri Stanford faa warri jedhaman jiru kan British 25,000 23 warri kaan 15,000 16,000 kun 10,000 guutu 9,000 guutu isaa gadiin gadi cabsinee namoonni akka humna isaaniitti gadi finnee fi rakkannee akka isaan ijoollee isaaniitti barsiifatan barbaada. Kana irratti adaraa jedhee kanan kadhadhu amma itti namaa jira namni galmeeffamaa jira. Namoonni keenya akka isaan barsiifatan barbaada. Sabni keenya naannoo Finfinnee jiranii akka isaan barsiifatan barbaada. Warri har'a baratan bor biyya hoogganu. Kanaaf akka ijoolleen baratan barbaada. Yoo Waaqayyo na gargaaree sanyiidhuma kan Shaashamannee immoo Wallaggattis ijaaruun barbaada. Sanyima kan Wallaggaa immoo Booranattis ijaaruun barbaada. Sanyima kan Booranaa immoo Harargeettis ijaaruun barbaada. Harargee keessaa kanan filataa jiru mandarri Gammachiis jedhamu tokko. Ciroo bira darbitee gara mirgaatti yeroo gortu Baaleef Ciroo gidduu Gammachiis kan jedhamu jira. Achitti ni ijaaruu barbaada. Mandara Gammachiis jedhamtu Harargee keessatti. Harargee keessattis, Arsii keessattis, Wallagga keessattis, Kamisee irrattis ijaaruun barbaada. Akkasumas immoo Oromiyaadhaa alattis. Hawwiin koo kana, fedhi koo kana, dheebuun koo kana galmanaa ga'eera kanan jedhu wanta bu'uura qabu waan akkasii gadhaabee dhaloonni keessaa naa margee jennaan innuu beeka waan godhu. Namni barate, dhaloonni barate innuu beeka waan godhu biyyasa. Ayyee Dooktar amma waa'ee Cambridge kanatti sin deebisuuf jira gaa ogummaa barsiisummaarraan dhufe sabanteef xiqqoo ishee gara kanatti jajjabeessuun barbaade mee kaarkuleemiin keessan akka biyya Biriteen irraa yookiis UK irraa fiddanidha kan isin dubbachaatti jirtanii medium of instruction yookiis kan barnoota ittiin barsiistan afaan Ingiliffaati immoo maaliif warreen faranjii kana qacaruu akka xiyyeeffannoo keessanitti gootan immoo saabjektiima tokkodha barsiisu jarreen kun. Gaaffii bareedaa na gaafattee number 1 medium of expression ini har'a addunyaa irratti guutummaa addunyaatti kan ittiin dubbatan Ingiliffaa Englishidha. Itti aanee garuu afaan biyyaa hin barsiifna. Afaan Itoophiyaa keessaa kan filatame afaan 2, afaan Oromootii fi afaan Amaaraa. Itti dabalee immoo afaan addunyaa keessaa French, afaan Arabaatii fi afaan Chaayinaa. Afaanni kun sadan itti dabala. Afaan Arabaa, Middle East ollaa keenya, North African ollaa keenya, Dubai, Saudiin, Kuwait, Oman, Jordan, biyyoonni kun Qatar, biyyoonni kun ollaa keenya afaan Arabaa baruun baay'ee barbaachisaadha. Afaan Chaayinaa baruun barbaachisaadha for obvious reasons. Afaan Faransaay baruun
barbaachisaadha because bal'inni Afrikaa baay'een francophone. Afaan Oromoo baay'ee murteessaadha. Namoonni baay'een barachuu barbaadu Oromoo duwwaa miti. Namoonni qomoo kan biraan iyyuu akka isaan baratan encourage goona. Afaan Oromoo baratamuutu irra jira because Somaliin ollaa Oromooti, Affaar ollaa Oromooti, Tigreen ollaa Oromooti, Amaar ollaa Oromooti, Benishangul ollaa Oromooti, Gambeellaan ollaa Oromooti. Oromiyaa wajjiniin hojjechuu kan barbaadu hundinuu si'achi strategically isaaf iyyuu bu'aa kan buusu afaan Oromoo barachuudha. Kanaaf afaan Oromoo barsiifna, afaan Amaaraa immoo hin barsiifna jechuudha namoonni communication akka godhataniif. Isa kanarraan kan hafe the main medium of instruction in Ingiliffa Cambridge curriculumidha. Maaliif isa goone achi yeroo ba'an University Americas, University Ingilizis, University biyya keessaa biyya alaa iddoo jaallatanitti access akka isaan qabaataniif kana qopheessine jechuudha. Hojii kana gaafa hojjettani qaamonni si waliin hojjechaatti jiran jiru moo qofaama keessan hojjechaatti jirtu? Dooktar maaliif gara duraa irratti gaafa naaf kaastanii maqaan dhaabbata keessanii Lead Star kan jedhamu Lead Star jalatti immoo dhaabbata kiyooloojii qabdu haaluma wal fakkaatuun immoo kan gama Masters of Business Administration yookiis Accounting Finance barsiisuu fi manneen barnoota Lead Star Academy qabdu. Inni kun immoo projektii haaraadha kan isin fidanii kuni Cambridge Academy kan jedhu kuni. Mee qaamni isin waliin gargaaree hojjetu jira moo dhuunfaama keessanittidha kan hojii kana gaggeessaatti jettan? Qaamni kan nu gargaaru content irratti amma manni barumsichaa kan keenya kan Lead Star. Haa ta'u iyyuu malee garuu Cambridge Academy manage kan godhu management company jira. Management company sun SSAT jedhama. Biyyoota adda addaa irratti hojjeta. Dubai irras, biyya Ingilizii irrattis iddoo adda addaatti manage godha. Management company sanatu nu wajjiniin hojjeta. Management company suni hojiinsaa maalinni HR human resource kan qaxaru isa. Barsiisota kana hundumaa kan qaxaru isa, structure isa kan qopheessu isa, curriculum isa manage kan godhu, academic quality manage kan godhu jira. Baay'ee kan sidinku academic quality irratti kuni of jajuuf utuu hin ta'in Waaqayyoon galateeffachuudhaaf Cambridge Schools Horn of Africa irratti Cambridge Schools Association jira, management insa jira. Head office insa Nairobi dha kan jiru. Nairobi dha dhufan supervise gochuudhaaf Cambridge Schools. Campusii keenya supervise goote Horn of Africa irratti tokkoffaadha jette. Directoritti Horn of Africa irratti. Kaarimeetirii 30 ol irra jira, kutaa 200 ol qaba, library 5 qaba, music department qaba, media studio guddaa qaba, Jimmy lama qaba, dot sportii hojjetan, locker room if shower kan durbaaf kan dhiiraa torba qaba, እግር ኳስ ሜዳ basketball qaba, art room, global learning, language center, one by of keessa qaba. As diaspora namoonni jiran gaafa dhufan daawwachuu danda'u. Kan saaniiti. Ani waaqayyotu na gargaare ijaare malee ani asan jiraadha, maatiin koo as jiru, ijoolleen koo asitti baratu, hojii baay'een qaban asii dhalootaaf ijaare, dhalootaaf waaqayyo na gargaareen ijaare. Namoonni dhufanii ilaalu itti gammaduu danda'u. Management isaa garuu high standard akka ta'uu fi SSAT wajjin warii mallatteessine isaan management company isaa ta'anii isaan manage godhu. Manni barumsaa kuni sadarkaa tokkoffaa yookiis oolmaa daa'immaniitii kaasee hanga kutaa 12 moo haga kamidha? Mee qabiyyeen isaa akkami? Amma 2020 irratti KG amma 12tti. Kana booddee 2021-22 irratti immoo kan nuyi qopheefnu Cambridge College immoo achitti banna. Maaliif? Namni hedduun abbaa qabeenyaa ta'u, namoonni biyya alaati fira qaban haa ta'u, ijoolleen isaanii gaafa kutaa 11-12 ga'an biyya Ingilizii irraa, Austraaliyaa irraa, Germany irraa, Ameerikaa irraa kolleejii barbaadanii biyya alaatti ergu malee biyya keessatti hin barsiisan. Kana gochuudhaaf horii baay'ee biyyatti dhangala, biyya alaatti dhangalaasu. Ijoolleen immoo as dhufu finance baratu, medicine baratu, engineering baratu, asumatti hafu. Biyya kana keessatti hafu. Mee qaroo Oromoo meeqaaf meeqa kanas jiru. First generation isa dhufe miti. Ijoollee profeesaroota, ijoollee dooktaroota, ijoollee naggaadota, ijoollee waldaa keessa jiranii, community keessa jiran baay'ee isaanii yoo fudhattee ilaalte asumatti hafu. Ameerikaatti hafu. Sammuu Oromooti kun, qabeenya Oromooti.
albuuda Oromooti, egeree Oromooti, biyya Oromooti, dandeettii Oromooti asitti hafa. High schoolii, kolleejii, business industry, finance sectorii, medical sectorii Ameerikaa keessaa hojjeta. Mee ilaali iticha ijoolleen sunitu biyya keessatti hafaniiru ta'e eessaan ga'u biyya kana. Kanaafi ijoolleen biyya ormaa dhufanii biyya ormaa mi'eeffatanii akkuma biyya ormaatti hin hafne kolleejii high standard kolleejii serious ta'e Ingilizii fi Ameerikaanii wajjiniin kan hojjetu dhaabuudha. Cambridge kolleejiin immoo isa ittaanu dhaabna jechuudha. Isaaf bu'uura isaa buufnee qorannaa isaa qopheessinee even daayirektara nama ta'u mataasaa Awurooppaarraa dubbachiisuu jalqabeen jira. Inni immoo yoo nuu milkanaa'ee isa ittaanuudha jechuudha. Tole, ayeen daawwattoota keenya daawwachaatti kan jirtan tamsaasa kallattiin isiniif darbaatti kan jiru Oromoo Diaspora Media irratti keessumaa addaa kan ta'an immoo luba Dr. Gammachiis Dastaa Buubaati. Dhimmi nu irratti fuulleffanne immoo keessumaa dhimma ayyaana du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos bu'uura godhachuudhaan hojiiwwan gurguddaa fi hojiiwwan misoomaa biyya keessatti hojjechaatti jiran bu'uura godhachuun keessumaa waa'ee dhaabbata isaanii Lead Star jedhamu irratti. Lead Star jechuun immoo namoonni ga'umsa qabanii fi biyyaaf ittaantummaa qaban biyya isaaniif hojjechuu qabu yookiis bulchuu qabu isa jedhu bu'uura godhadheen abjuu kana eegaleedha kan isaan jedhanii. Isaanis egaa ogummaan isaanii teewooloojiidhaan alatti gama leadership isa kanadha akka bu'uuraatti kan kaasanii. Mee Dooktar garuu egaa manneen barnootaa eegaltan keessaa fakkeenyaaf Lead Star kolleejii fudhachuu dandeenya. Haaluma wal fakkaatuun immoo Lead Star Academy kan magaalaa Shaashamanneetti argamullee fudhachuu dandeenya. Yeroo adda addaa waa'ee biyya sanaa yoo ilaallee kaarkuleemii biyya sanaa fudhachuu dandeenya yookiis immoo bulchiinsa biyya sanaas fudhachuu dandeenya. Mee yeroo jalqabaa tokko akka tarsiimootti yookiis immoo imaammata barkumee jedhanii millennium goal jedhanii kan isaan fidanii education for all kan jedhu ture. Manneen barnootaa iddoo hundumaa ga'uu kan jedhu ture. Manneen barnootaa suuquma suuqatti baay'atan jechuun meeshaalee amma isin jettan kana hunda kan hin qabne haga 8-9-10 jiru ammallee. Barattoonni manneen barnootaa kana keessatti baratanii soodiyemii fi kiloorinii soodiyem kilooraayidii ta'uu beeku malee akkaataamatti wanti ta'u kun iyyuu laaboraatoorii magaayyuu hin qaban. Kan keessan kun kana hin qaba kan jedhuun abdii godha. Haa ta'u qulqullina barnootaa isa booda immoo lammaffaatti kan dhufe quality education kan jedhu ture. Qulqullina barnootaa lammii hundaaf kan jedhu ture. Har'a yogguu ilaaltani yogguu madaaltani isin gama leadershipiidhaani qulqullinni barnoota biyya Itoophiyaa sadarkaa maaliirra waan jiru fakkaata jechuun egaa yeroo tokko isin dhaabbata sana isinumatu gaggeessa namas intervii gootanii waan garagaraa taajjabuu dandeessu. Ijoolleemti yeroo ammaa kana kaarkuleemicha badii inni guddaan jedheen fudhadhan akka kootte gaasa kana dhiifama naafaa godhanii ogummaan barsiisummaarraan dhufe waan ta'eedhaafi akkaataa itti dhaabbileen barnoota olaanoo keessumaa dur barataa yuunivarsiitii irraa ari'uun koomeni ture. Amma garuu yoo siyaasaan namni ari'ame malee akkaadaamikaalii nama ari'uun baay'ee hin baay'atu waan akkasiin taajjabaatti ture. Mee isa kanarratti akkamitti ilaaltu garuu gidduutti mee Cambridge Academy kana mee beeksisa keessan daawwannee hanga sanatti mee irrumatti yaadaanaaf deebisaame. Welcome to Cambridge Academy, Ethiopia, a brand new school situated. Welcome to Cambridge Academy, Ethiopia, a brand new school situated in the CMC district of Addis. Is housed in state-of-the-art facilities. Ayya daawwattoota keenya rakkoo teknikaan mudateef of qoltiin isin gaafadha. Beeksisa Cambridge Academy kan Dr. Gammachiis magaalaa Finfinnee handhuura Oromiyaa keessa kan taatetti eegaluudhaaf jiranii. Inni kunis mana barumsaa oolmaa daa'immanii hanga kutaa 12tti afaan Ingiliziidhaan barsiisuuf jirra. Akka afaan tokkotti immoo afaan Oromoof afaan Amaariffaa kenninaadha kan isaan jechaatti jiran. Dr. Gammachiis mee beeksisa kana waliin daawwannee dhufnaa walitti deebinaa nu hordofaa. Welcome to Cambridge Academy, Ethiopia, a brand new school situated in the CMC district of Addis Ababa. It is housed in state-of-the-art facilities. The school is based on the Cambridge International Curriculum, a world-renowned curriculum that comes originally from Cambridge University
in England. The curriculum is going to be focused on project-based learning. We're going to be focusing on 21st century skills, critical thinking, communication, creativity, and collaboration through our students. Of course, the math and the science and the engineering, but also the skills of collaboration and working with each other. Come and join us at Cambridge Academy. Registrations and enrolments are now open, and come and see our exquisite facilities. We look forward to seeing you in the school year, September 2020. Aye, Doctor, gaaffii man gaafadhu irratti maal jettu mee? Yoo irra deebi'uun barbaachisan hin deebi'a. Galatoomii ilaa sirna yookiin immoo adeemsa barnoota biyya keenya yoo fudhattee ilaalte duwwaarraa ka'ee asii ol ba'ee quality guddaadhaan guddatee namoota yartuu duwwaan kan keessatti baratan ta'ee kunis yeroo universitiin dhaabbatee University Haila Sillaasee jedhamee achi keessatti namoonni baay'een baratanii gurguddoonni keenya Ibsaa Guutamaas haa ta'u, Baaroo Tumsaas, Leencoo Lataas, namoonni gurguddaan hedduun achi keessatti baratanii Obbo Galaasaa Dilboo, Obbo Daawud Ibsaa, Obbo Abboomaa Mitikkuu fa'aa hundumtuu achi keessatti kan isaan baratan. Universitiin yeroo inni high level ga'ee high quality leadership burqisiise bara dargii immoo dhufee namoonni baay'een keessaa sokkanii amma immoo bara EPRDF immoo massification of education idhaani University hedduun yeroo ijaaramu barsiisaa ga'aan, library ga'aan, curriculum qoratame baay'ee bishaataan utuu hin jiraatin namoonni hedduun magaalaa biyyatti gara University 50tu ijaarame. Amma gaa from mass education to quality education deemuudhaaf carraaqqin inni itti aanu immoo amma eeggata gaa dhaloota kana eeggata. Dhaloonni itti aanu kun immoo yoo tasgabbaa'ee yeroon argatee qalbii argatee haalli mijatee fi irratti hojjete immoo gara qualitytti immoo deebi'uu danda'a jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee gara kan keenyaatti yoo fudhannee as deebinee ilaallee biyyuma sana keessatti guutummaatti rakkinni quality, rakkinni qulqullina barnootaa akka inni jiru beekamaa. Gara kan keenyaatti yoo fudhattee ilaalte yeroo mana barumsaa Shaashamannee jalqabee iddoo isaa ergan qopheessee booddee library fi asiin macaafaa feessise Ameerikaarraa. Konteenara tokko guutuu yeroon asii feessisee achi galee baay'ee rakkina guddaadhaan gashinee library ijaarree mucaa durbaa amma miidiyaa kanarratti beeksisa Cambridge irratti argamtu kana Keelaa jedhamti academic consultantii beekamtuudha. Jaappaaniin hojjetti, Laatin Ameerikaarraa hin hojjetti, Afriikaarraa hin hojjetti. Ishee kontraata godhee qaxareen fuudhee geessee Shaashamannee irra kaa'e. Mucaa kana Keelaa jedhamti, Keelaa Angstad. Keelaa Angstad maalan jedheeni ijoollee qaqaallii, ijoollee ciccimoo recruit godhiiti amma ijoollee 30 amma 40tti leenjisi jedhee ji'a 2 Shaashamannee irra kaa'ee ji'a 2 Shaashamannee teessee ijoollee walitti qabdee leenjistee curriculum qopheessinee jalqabuuf gaafa jennu international schooliin hin eeyyamamu nuun jedhanii dhowwan. Bara sana Biiroo Barnoota Oromiyaa naannoo Shaashamannee ol iyyannee gadi iyyannee dadhabnee kana booddee hamma Oromiyaatti deemuutu sinirra jiraatan Finfinnee dhanne. Finfinnee gaafa dhannus hin eeyyamamu international schooliin hin eeyyamamu Oromiyaa keessatti jedhan. Maal goonare Director Amerikaa irraa finne horii amma kanaa invest goone qophii amma kanaa goone iticha directorri sun boo'aa imimmaan boo'aa Ameerikaatti deebitee galte. Waggaa tokko guutuu kisaaraadhaan barsiisota sana kaffalaa waggaa tokko keessa dabarse. Shaashamanneen Oromiyaa, Hawaasaan immoo Kibba. Hawaasaan international school hin eeyyama. Shaashamanneen garuu hin eeyyamamu. Atoobisii yoo xinnaate atoobisii 6-7tu ijoolleen Oromoo atoobisiidhaan Shaashamanneedhaa Hawaasa dhaqanii baratanii galu. International schoolii barbaacha. Afaan Ingilizii barbaacha. Rakkina sana keessa waggaa tokko guutuu dabarsine quality education kana booddee waggaa isa ittaanutti ijoollee gaa curriculum Itoophiyaa garuu afaan Ingilizii fi waan adda addaa itti makaa barsiisutti kaane isa UCM meeqa kasasamne
afaan Ingilizii fi international content akka kontiroobaanditti dhoksaa barsiifna ijoollee akka ijoolleen qaramtuuf akka ijoolleen guddattu. Rakkina guddaatu jira. Poolisii rakkinatu jira. Mootummaattis iyyannee namootattis iyyannee akka isaan fooyyessan. Rakkinni haalli barnooti biyya keenya keessa jiru gadi fagoodha. Amma carraa amma argameen haala amma argameen namoonni irratti wal cimsanii saayinsiin isaas barnoonni isaas wal cimsanii akka isaan fooyyessan abdii guddaan qaba. Rakkina sana keessa darbine eticha. Baay'ee gaariidha. Ammoo wanti sun furameera Dooktar waan isin jettan kanaanis manneenuma barnootaa dhuunfaarran ture waan ta'eef nan beeka maqaa barnootaa dha'uurra manneen barnootaa dha'uurraa yoo nuuf qusadhe kaarkuleemii fakkeenyaaf biyyoota bakkee matumaa saabjektiima tokkoyyuu kan mootummaadhaan ala barsiisuun rakkoo ture. Fakkeenyaaf manneen barnootaa dhuunfaatti seerluuga afaan Ingiliffaa kan jedhuu fi dubbii Ingiliffaa kan jedhu spoken English fi English grammariitu ture. Sanuma barsiisuun rakkoo ture guutummaa barnoota isaa miti. Ammoo rakkoon sun furamee jira afaan amma yaaddan kanaan itti fufuuf wanti isin daangessu hin jiru amma. Akka jalqabame nan beeka. Furuudhaaf akka jalqabame nan beeka. Garuu ammayyuu poolisii ifaa ta'e poolisiin ifaa ta'e integrated curriculum poolisiin ifaa ta'e lafan kaa'ame. Amma nuun poolisiin keenya barnoonni keenya yeroo barsiifnu producing transformative global leaders visioning keenya producing transformative global leaders ijoollee ani barsiisu mana barumsaa nuyi dhaabnu akka isaan qophaa'an kanan barbaadu akkuma koof akka kee Ameerikaas Chaayinaas Ingiliziis Dubaayis South Africaas dhaqanii akka dorgomanii moo'an malee kan nu ijoollee leenjisnu naannoo tokkoof yookiin immoo afaan tokkoof biyya tokkoof miti. Ijoolleen kan isaan qophaa'uun irra jiru amma globalizedidha haalli amma jiru. Daangaan sichi hiikan qabu. Yeroon kaarikulamii sana qorataa ture, macaafan dubbisaa ture, Thomas Friedman nama jedhamutu barreesse The World is Flat kan jedhu. Thomas Friedman namoonni dubbisuu danda'u. Thomas Friedman The World is Flat kan jedhu addunyaan kun globalizationii attamii keessa akka inni galaa jiru. Borderless society akka inni ta'aa jiru. Indiyaan attamittiin dhufee amma Ameerikaa kana keessa. Amma Ameerikaa keessa medical doctoroota miliyoonotaan lakkaa'amantu jira kan Indiyaa. Hotel industry harki 65 ol harka warra Indiyaa jira. Finance industry qabataniiru. Technology qabataniiru. Maaliif? Barnoota irratti invest waan godhaniif. Ijoollee anamma Indiyaa keessa dhaqee daawwadheera. Ranchi iddoo jedhamu Bangalore iddoo Taj Mahal jiru New Delhi. Jarreen kana hundumaa yoo fudhattee ilaalte exactly macaafa kana The World is Flat Thomas Friedman. Incredible book. Akka namoonni dubbisan hin recommend godha. Macaafichi guddaadha. Yeroo fudhachuu danda'a. Garuu 21st century keessatti addunyaan kun gara maalitti adeema isa jedhu. Amma India Asia irraa, Kenya Africa irraa amala tokko qabu, amala tokkoon qophaa jiru. Education irratti invest godhu, dhaloota qaru, dhaloota qopheessu, investmentiin isaanii inni guddaan isa. New Zealand barnoota irratti kan isaan invest godhan. Exportiin New Zealand inni guddaan educationidha. Isa kanagaa kan nuyi irratti of qopheessuun irra jiru. Ijoollee keenya kan nuyi qopheessuun irra jiru malee akkuma ati jette ijoollee keenya afaan Itoophiyaa malee hin barattanii, seenaa Itoophiyaa malee hin barattanii, ji'oogiraafii Itoophiyaa malee hin barattanii, saayinsii Itoophiyaa malee hin barattan wanti jedhamu hin baasu. Daangaan kun cabuutu irra jira. We have to prepare global leaders, global citizens, global businessmen, global professionals. Yoo akka kana ta'an ijoolleen keenya dorgomanii moo'uu danda'u. Isa kana irratti kana xiyyeeffannee hojjennu siin jechuuf hin jedhu. Tole Dooktar gama barnootaan kan hin qabu xumureera garuu kallattiidhaan kan inni itti fufu waa'ee miidiyaa keessan irraa waan xiqqoo naaf kaastu isa boodan xumurraa fakkeenyaaf miidiyaan isin qabdanii LTVtu jira, Mo'aatu jira, haaluma wal fakkaatuun immoo evangelikaalii jira jechuudha. Mee gara sanatti darba garuu isa duraa Dooktar
harmeen keessan nama baay'ee kutattuu saba ta'aniidhaa fi kan isaan rakkoo jabaa keessa darbanii isiniin barsiisanii har'a nama dhageetti guddaa qabu isin taasisanii. Haa ta'u garuu dhimma manneen barnootaa dhuunfaa kanarratti waan an taajjabe irraa ammas kaasuun barbaada. Amma gaa barrisaayyuu jijjiiramee erguman gara biyya kanaa dhufeeyyuu ammani gara waggaa 4tti deemaan jira. Baruma na ture sanayyuu kaffaltiin barnootaa hagas mara guddaa miti garuu qaala'insa jireenyaa faana namoonni irri jireessi kaffaltii sana kaffaluu hin danda'an. Sababa kaffaltii sana kaffaluu hin dandeenyeef namoonni manneen barnootaa dhuunfaatti barsiisatan irri jireessi qondaaltota mootummaa warra aangoo qabanii teessoo olaanaa qabanii akkasuma immoo warreen daldala keessa jiranidha irra guddeessa argaatti kan turre. Warreen mootummaa kun iyyuu miindaa sanaan hin barsiifatu moo akkamitti barsiifatu inni jedhu iyyuu waan biraati. Inni sun egaa qorannoo jabduu barbaachisa garuu egaa akkasitti illee waa jechuun na rakkisa. Namoonni warri abbootii qabeenyaa kun miindaan isaanii xiqqaadha. Mana barumsaa dhuunfaa bebbeekamaa keessatti ijoollee isaanii barsiifatu kan akka Staanford jettanii isin dura kaastanii kana keessatti. Akkamitti wanti kun ta'uu danda'e matumaayyuu malaammaltummaanis kallattii sanaan baay'achaa jiraa jedhu. Isa kanarratti maal jettu si waanuma taajjabdan koomentii akka gootan barbaadeen. Iticha ko akkuma tisila jette anis qorannaa isaan goone market assessment amma fakkeenyaa fi kanan beeku ICS ni yoo fudhatte ICS hamma barataa 1,000 fudhata baay'ee isaanii kan sponsor godhu international organization embassy diplomatota NGO gurguddaadhaa fi international organizations mootummaatu kaffalaa fi organization sanatu kaffalaa fi maaliif namoota talentii qaban Itoophiyaatti fidee hojjechiifachuudhaaf ijoollee keessanis isiniin barsiisaa manni barumsaa akkas jiraa jedheetu advantage kennaaf jechuudha. Benefitii namoonni sun qaban keessatti kan kaa'amudha. Yoommoo Sanford fa'aa fudhattee isaa gadi innis gara caalu international citizensiidhaaf warra expatriates warra namoota biyya alaatii dhufan. Kan keenya akka kana miti Shaashamanneen akka kana miti Shaashamannee gatii xiqqaadhaan baratu namoonni baay'ee gatii xiqqoo baay'ee gatii gadi bu'aadhaaf miti. Ammatu biizinasii dhaaf hojjedha jettee lafa hammana ga'u biildingii 21 kan irra jiru barnootaaf hin gootu. Waan kan biraa irratti hojjettee gamoo irratti ijaartee moolii irratti ijaartee faabrikaa irratti ijaartee waan kan biraatti hojjette. Garuu kaayyoon kee dhaloota yoo ta'e bu'aa ilaaltee otoo hin ta'in dhaloota ilaalteetu hojjetta. Cambridge Academy sadarkaa sanatti miti. Garuu namoonni akkamittiin barsiifatu malaammaltummaa qabu moo maaliin qabu moo maaliin qabu moo akkuma sila jettee qorannoo barbaadaa kuni corruptionii warra qoratu warra research akkasii hojjete humni namootaa immoo attamii isa jedhu affordable capacity namootaa kan assess godhumoonni immoo qorannaa mataasaa kan qabudha. Tole manneen barnootaa keessan sadarkaa gadi aanaa oolmaa daa'immaniidhaa hanga sadarkaa maastersiidha kan isin barsiisaatti jirtanii kanneen keessatti namoota harka qalleeyyiif carraa iskoolaarshippii waan laattan waan akkasii jira. Mana barumsaa Cambridge keessatti bara kana nama 1-2 waan laachuuf karoorsitan jira. Yoo hin laattu ta'e immoo ulaagaa maaliin kan isin carraa iskoolaarshippiis ta'e yookiis immoo carraa namoota ispoonsar gochuu kan isin gootan Dr. Gammachiis ishee kana gabaabinaan naaf deebisa. Namoota hedduutu iskoolaarshippii argataa. Ijoollee amma civil servant warra ta'an amma narsoota, hakiimota, warra hojii adda addaa hojjetee uummata gargaaru karaatti diskaawuntii argatan qabu. Amma fakkeenyaaf isa kan Shaashamanneen siin jedha. Kan Cambridges scholarshippiin kennina. Scholarshippiin garuu dorgommii qabaa, qabxiin ni ilaalamaa, amalli ni ilaalamaa, music scholarshippiin hin jiraa. Sport scholarship in Injira, academic merit, meritorious scholarship in Injira, scholarship in Injira. Amma fakkeenyaaf na yaadadha yeroo dambi doolloo turre scholarship ijoollee qaban keessaa mucaan tokko marga haama baadiyyaadhaa ilma Oromooti marga haamaa waan tokko hin qabu garuu scholarship in kennamee fi marga haamaa waan adda addaa hojjetaa warra kaffalu
Hunduma olummoo fida. Har'a medical doctor idha mucaan sun. Baay'een itti natti tola. Baay'een itti gammada. Akaayisaa kiisiitti guuttatee dhufa. Akaayisaa nyaata marga haamaa kiisiinsaa guddaadha, qumxaansaa guddaadha. Baay'ee nutti tola. Utuma nyaata mataa keenyaallee nuyi qabnu akaayisaa nutti mi'oofti turte. Dhuubee boqqolloo dhuubee akaayitu fidee dhufa. Innaa ishee harkaa fudhannee immoo biddeen faa kenninaaf kan kee. Har'a mucaan sun medical doctoridha. Beekamaadha. Scholarship kennu ilmaan namootaatiif carraa kennu baay'een gammada. University keenyaaf, kolleejii keenyaaf namoota scholarship argatanii baratan lakkoofsa isaanii iyyuu hin beeku. Warra mana hidhaadhaa ba'e. Ijoolleen Oromoo baay'ee mana hidhaadhaa ba'an baay'een scholarship argatanii, hojii argatanii. Akka kanatti dhaloota gargaaruu caalaa kan na gammachiisu hin jiru lafa kanarra. Kanaaf jira siin jechuu kan jedhu. Tole, ayyan daawwattoota keenya gaaffiif deebii keenya gara xumuruutti jirra. Turtii waliin taasisaatti kan jirru luba Dr. Gammachiis Dastaa Buubaa waliin dhimmi nu irratti fuulleffannu hojiiwwan gaggaarii biyyatti hojjechaa jiran bu'uura godhachuudhaan guyyaa du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos irratti keessummaa addaa kan godhanne haaluma wal fakkaatuun viidiyoo keenya gara duubaatti deebitanii yoo ilaaltan immoo dhimmoota siyaasaa tokko lamas kaasneerra. Namoonni hedduun egaa wayita Dr. Gammachiis argitanii waa'ee obbo Lammaafaa Dr. Abiy Faatu sammuutti isin dhufa. Sanneenis kaasneerra garuma duubaatti deebi'aatii ilaala. Dr. Gammachiis TV garagaraadhaan makkan isin qabdanii mo'aa televizyiniin jira, LTV'n jira. Haaluma wal fakkaatuun immoo evangelikaaliitu jira. Maaliif sadii qabaachuun barbaachise? Kaayyoo fi ergamni isaanii yoo maali? Afaan Oromoonoo afaan kana hundumarra jira isinoo Dr. Gammachiis silaa. Baay'ee ulfaadhu itichaa kiyyaa tokkitti abjuun koo tokko qabaachuu ture. Innis immoo TV wangeela lallabu tokko qabaachuu ture. Garuu utuma yeroon jalqaba miidiyaa ministirii jalqabee afaan Oromootiin El Shaddai irratti labsiifaa kan jedhu sagantaa daqiiqaa 30 nan jalqaba. Isa ituma guddatu namni ituma dheebotu kan mataa kee ituma jedhamu egaa kan mataa keenyaa dhaabuudhaa fi yeroo jalqabnu tiimii ijaaree Finfinnee keessatti yeroo explore goonu holistic media haa ta'u tokkoffaa namni baay'een akka dhaga'uu fi afaan Amaaraa ta'u lammaffaa holistic media haa ta'u waan hundumaa kan of keessaa qabu utuma jedhamu LTVtti guddataa dhufee utuma jedhamu bal'ataa dhufee nama dabalataa dhufee inni mataasaa kan danda'e mainstream secular media ta'e lafa ta'a. Ta'u iyyuu malee garuu namoota keenyaaf biyyi keenya kan irratti afuura baafatan ittiin addunyaatti kan dubbatan har'a miidiyaa fudhattee ilaalte miidiyaa 20-30 meeqa dhaabbatanii warri kaan uummata Oromoo minority fakkeessanii. Lakkoofsaan nuyi majority, dinagdeedhaan majority, geographyidhaan majority, populationiidhaan majority. Miidiyaadhaan garuu minority waan taaneef sagaleen keenya waan ukkaamamee fi baay'ee xiqqoo fakkaata. Yoo amma iyyuu dammaqnee cimnee tumsinee hojjenne irraan kan hafe iseeyyuu nu jalaa dhabamsiisuu danda'u. Salphaa miti. Kanaaf LTV'n wal'aansoonni ittiin hojjetu anatu beeka. Wal'aansoo guddaadhaan hojjeta. Lafa namoonni keenya dhufanii itti afuura baafatan waltajjii itti yaadi madaalawaa ta'e dimokiraatawaa ta'e irratti argamu akka inni ta'uudha. Kana booddee egaa afaan Oromootiin immoo moo'aan dhufee erga moo'aan dhufee immoo warri kaan immoo afaan Amaaraa immoo tamnu gootaree jedhanii namoonni dhufanii nu kadhatanii yaada fidanii isa immoo evangelikaalii dhaabnee fi gamoonuma tokko keessa jiru kun hundumti isaanii. Baay'ee gaariidha Dooktar gaaffiif deebii koo xumureera garuu gara dhumaarratti dhaamsa addaa yookiis yaada addaa yoo qabaattanii isa dura immoo egaa tibba kana yoo fudhannee dhimma koronaa vaayirasiiti kan matumaayyuu baay'ee dubbii guddaa ta'eeru isinis amma taayim aawwatii galtaniitu jirtuun se'aa mee guyyaa meeqatu sin hafe mee suuqa sanaa bahuudhaaf isin? Fixadhee amma akkuman sibiraa fixeen si duwwaatu na qabee jira amma itichi kan kee duwwaatu naa fi hundumaa fixee akkuman siif deebii keetii fi interview kana fixeen balbala koo nan banaa ijoollee koof maatii kootti naqee dabalamaa jechuudha. Guyyaa 14 torban lamaan har'aan dhufe Oromiyaarraa
torban lamaan har'aan as ga'ee hundumaa xumuradhee qulqullaa'ee shakkiin narraa ka'eera amma mataa bu'uun hin jiru dhanna gubaan hin jiru qoonqoo kana keessa kan nama rakkisu hin jiru qufaan hin jiru axxiffuun hin jiru kanaaf qulqulluudha waan hin jedhameef amma kwaarantiinii fixee uummatatti maatii kootti dabalamuufan jedha kanaaf interviewun kan kee akkuma na jala dhumeenin xumuradha dhaamsani qabu ummata keenyaaf haalli nuyi amma keessa jiru yeroo nuyi amma irra jirru yeroo addaati yeroo seenaa guddaadha hunduma keenya garas wantichi waggaa 50-60 gara booddee galagallee yoo ilaalle nama guddaatu kufe nama beekaa baay'ee dhabne luboota profeesaroota hooggantoota jeneraalota naggaadota jaarsolii dhiira dubartii qarree qeerroo qarree guddaa xinnaa hedduu itti dhabne artistii faarfataa kanaf hin jiru oromoon gabbareera kaffaleera baaseera aarsaasaa gasheera wanti isaaf hin jiru amma bu'aa qabsoo isaatii yeroo inni itti ijaanis gurraanis afaaniinis funyaaniinis dheebotee taa'aa jiru naa deebisaa naa gashaa gatii koo jedhee yeroo inni itti taa'aa jiru yeroon kun garuu yerootti ogummaadhaan hubannaadhaan walitti siqnee wal gorfannee wal hubachiifnee tokkummaa keenya ijaarrannee wal ifannee xumuratti goonudha xumura miidhagaa akkamittiin ta'a ani hin beeku kun ogummaa koo miti warri siyaasa beekan warri seera beekan warri diploomasii beekan warri negotiationii beekan warri sirna kana beekan warri kana beekan gattaa'anii akkaataa itti qabsoon oromoo xumurri isaa bareedu irratti hojjechuu warri magaalaa jiran warri bosona jiran warri aangoorra jiran warri morkataa jiran warri mormataa jiran hundinuu akkamittiin xumurraa isa jedhu akkamittiin gara xumuraatti finnaa isa jedhu irratti taa'anii yaadanii akka isaan mari'atan duwwaan kadhadha ga'een ani taphachuu danda'us isuma kana duwwaadha walitti fiduu walitti harkisuu walitti dhiibuu walitti gorsuu walitti hawwachuu dhiigni oromoo hingaa hidhamuun oromoo hingaa du'uun oromoo hingaa ari'atamuun wal dhiibuun wal cabsuun oromoo hingaa waaqayyo xumura isaa akka inni nuu bareechu waaqayyoon halkaniif guyyaa kadhadha sabi keenya akka inni boqotu sabi keenya akka inni aara galfatu ulfinatti nagaatti bilisummaatti akka inni ceewu isa kana hawwiin koo baay'ee gatii baaseera oromoon gatii baaseera kaffaleera kana caalaatu gatii baasuu baate nan gammadaa tu aara galfate bilisummaa isaatti nagaa isaatti tokkummaa isaatti misooma isaatti badhaadhummaa isaatti aara galfii isaatti tunni cee hawwii kooti hawwiin koo kana duwwaadha waaqayyo kana galmaan nuuf haa ga'u hunduma keessa waaqayyo haa eebbisu Iyesuus inni du'aa ka'e abdii keenya isa kufe nagaa keenya isa kufe tokkummaa keenya isa kufe haqa keenya isa kufe du'aa nuuf haa kaasu galmaan nuuf haa ga'u harka keenya qabee nu haa geggeessu waaqayyo sinaa eebbisu waan tokko shakkiin qabu fuuldurri keenya ifaadha fuuldurri keenya ifaadha fuuldurri keenya ifaadha fayyaa naa ta'e ulfaadhaa dooktar guddaa galatoomaa wantootan kaasuu qabu guduunfaatti illee dubbii makeessan keessatti baay'ee isaa kaastaniittu yeroo biroo qophii biroodhaan garuu dhimmoonni nuni kaasnu tokko lamatu jira keessumaa tibba kana biyya sana keessatti waa'ee raajiitu baay'ata jechuun warri pheenxotaa kuni warri gara amantii keessanii kuni akka malee waan tokko wannoo godhu bitaa nutti gale waansa walii marakkanne mee garuu isa yeroo biraatti deebina maqaa namaa tokko lama jedhee dha'uus yoon dhiise garuu jeneraal waan ta'etti raajiin waan akkamitti raajama wanti kunoo akkamitti verify ta'ama yookiis mirkaneeffama kan jedhu maaliif waldaalee biyya sana keessatti babal'achaa jiran yeroo ammaa kana kiristaanummaa kana gaaffii keessa kan galchu ta'eetu jira isa dura garuu namoonni gaaffii lama sin gaafatanii laayivii irratti amma dooktar ishee kana naa deebisaa xumureera guddaa ulfaadha tokko tibba kana gara wallaggaa deemtaniitu gara oromiyaa lixaa achi maal agartanii dhuftanii maal taajjabdanii maaltu sirrachuu qabaa maalis nutti himtu mee warra Ameerikaa fi warra diiyaaspooraa kanatti silaa distaansii maratti waan hedduu hordofna
waa'ee araaraa kanallee kaastaniittu inni kun dubbii magaariidha. Nageenyi araarri bu'ee biyyi keenya haara galfii yoo argatte numa barbaanna. Karaa nagaa yoo furan kun aamsuma baay'ee bareedaaf qajeeltoodha. Gama Oromiyaa lixaa kanatti maal taajjabdanii waan taajjabdanii maal nutti himtu gabaabsitanii achumaan immoo LTV irratti afaan Oromoo dhaga'uu barbaanne maalinni afaan Oromoo maaliif achiin hin darbuu kan jedhu namoonni hedduun gaafataniiru gaaffii isaaniitti walitti qabanaaf deebisaa xumuraa. Baay'ee ulfaadhu itichaa Waaqayyo si haa eebbisu. Wallaggaa akka tasaan deeme Wallaggaa haala Wallaggaa kanaa akka inni furamuuf haala Wallaggaa haala Gujii naannoo rakkina biyya keenya keessaa dhadhaaga'amu kun akka inni furamuu fi qaawwaan qabuuf karaan qabu hundumaa iyyataan ture mootummaattis isa kana dubbadheera. LTV irrattis Evangelical irrattis Mo'a irrattis interview koo namoonni ilaaluu danda'u. Iyyaan ture, kadhataan ture, dhiibaan ture. Dhumarratti gaa akka dhaqee ilaaluufis affeeramee waamichi naa godhameen dhaqee dhaquu kootti baay'een gammadee uummata koo arguu kootti akkani achirratti dubbadhee gadda gadi fagoodhaa fi abdii guddaatu natti mul'ate. Haala naannoo sanatti argee baay'ee wanti na gaddisiise wanta gadi fagoodhaa wanti na yaaddeesse waan baay'eedha. Abdiin argees immoo baay'ee guddaadha. Isa kana lamaanii gadi fageenyaan maalan argee akka gaariitti bal'isee dubbadheera. LTV irra beetii wajjin Evangelical Mo'a irratti arguu dandeessu. LTV'n gara afaan Oromootti haa dhufu baay'ee gaariidha. Afaan Oromoo amma jijjiira more kan nu barbaachisu in the broader political space. Oromoon afaan Ingilizii, afaan Oromoo, afaan Ingilizii, afaan Amaaraa, afaan Arabaa, afaan Faransaayitiin gadi ba'ee addunyaatti falmuutu irra jira. Amma rakkinni keenya Oromoon Oromootti dubbachuutu hin taane Oromoon Ormatti, Oromoon addunyaatti dubbatachuutu irra jira. Ormatti dubbachuutu irra jira. Ormatti dubbachuudhaaf afaan Ingilizii, afaan Amaaraa, afaan Faransaay, afaan Arabaatiin addunyaatti dubbachuu dubbannee dhugaa keenya mul'isu, eenyummaa keenya beeksisu, hamma geenyu agarsiisu, hawwii keenya, abjuu keenya, mul'ata keenya, kaayyoo keenya beeksifannee on the global platform nuyi kana jennee lafa of kaa'uun nu barbaachisa. Kanaaf LTV'n ofuma isaatiin iyyuu akka inni cimu, isuma amma qabatee jiruun iyyuu akka inni cimu hojjechuudhaa fi qabsoonsaa salphaa miti. Si'a meeqa himatamnaa, si'a meeqa gaafatamnaa, si'a meeqa dhiibamnaa, gabaan irraa citaa, miidiyaan tokko dhaabachuudhaa fi yookiin fundraise godhachuutu irra jira yookiin immoo promotion, advertisement godhachuutu irra jira. Kana lamaan iyyuu waan hin qabnee fi aarsaa guddaadhaan anas hin ga'e. Aarsaa guddaa, especially financially. Isa kana namni hin beeku, dubbatachuus hin barbaadu. Garuu aarsaan irratti baasee hammana jedhee dubbachuu hin danda'u. Ijoollee achi keessaa hojjetan hoogganan gaafachuun hin danda'ama. Salphaa miti firoota ko. Salphaa miti ilmaan Oromoo isa kana akkasin naa bartanin walii bartan namaafis bartanan himachuu barbaada. Salphaa miti guyyaa tokko miidiyaa tokko qilleensarra oolchuu. Hojjetaa hamma sana qaxaranii qilleensa sana wal saamanii namoota biyya sana keessa jiran bitaaf mirgatti dhiibbatanii gidduu dhaabatanii nuyi jirra jechuun salphaa miti. Kanaaf ammayyuu kanan jajjabeessuu barbaadu Oromoon Oromootti duwwaa dubbachaa ooluun gatii hin qabu. Oromoon Ormatti, Oromoon addunyaatti dubbachuu danda'u isarra jira. Isa kanaaf miidiyaa isaa afaan Amaaraa, Ingiliffa, afaan Arabaa, afaan Faransaayitiin addunyaatti yoo of mul'ise gaariidhan jedha. Atumtuu hin argita hammam dhamaatee hojiirraa deebitee teknoolojii kana barattee ofii keetii edit gootee ofii keetii produce gootee ofii keetii gaaffii qopheessitee qilleensarra oolchuun hammuma kana sagalee keenya dhageessisuun siifiyyuu dhamayee hammamee akka inni ta'e nan argaa. Miidiyaa kee ODM nan jajaa jabaadhu warri qilleensarraa sooshaal miidiyaadhaan dhamaatan hundumti keessan kabaja koo qabdu. Ani naman kabaju nama hojii hojjetu. Nama dhama'u hamma humna isaa nama waa darbatu. Hammuma humna isaa. Inni kaan taa'ee qeequu danda'a, ifachuu danda'a, arrabsuu danda'a, gorsuu danda'a. Hamma humna isaa inni dhagaa darbate garuu kabajatu isaaf mala. Itichaa kabaja koo qabdaa ulfaadhu. Waaqayyo si haa eebbisu, si haa guddisu.
mana kee maatii kee haa eebbisu. Yesuus inni du'aa ka'ee hunduma keenya du'aa kaaseera. Maqaa keenya seenaa keenya kaaseera. Bollatti kan nu deebisu hin jiru si'achi. Maaltu qabee nu dhaabaa sichi danda'eessa jedhu faarfannaa isinii filadheera. Jabaadha. Dr. Oton Qophaa'in Gudiina gootani ka haa ta'u egaa guddaa ulfaadha. Mee faarfannaa isin jettan kanan barbaadee afeeraa faarfataan kun eenyu ture mee? Magarsaa Baqqalaa jedhama. Magarsaa Baqqalaa eenyu qabee nu dhaabaa sichi danda'e jedha. Eenyu qabee dhaaba sichi Oromoo danda'e. Oromoon eenyu qabee dhaaba boollaa ba'eera. Sirna baay'ee caccabsee diigee mana hidhaa baay'ee caccabsee diigee owwaala baay'ee caccabsee diigee tuffatamuu diigee dinagdeedhaan haxinnaatu haa guddatu baankii dhaabbatee daangaa sararatee Oromiyaa ofiin jedhee afaan Oromoo dhaabbatee miidiyaa banatee paartii dhaabbatee ijaaramee waan baay'eedhaan dhufee as ga'eera. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Yoo galagalle ilaalle waan Waaqayyo nuuf godhe baay'eedha. Du'aa nu kaase. Onismoos Nasiiffaa bara dukkanaa macaafa qulqulluu hiikanii rakkatanii as ga'an. Har'a garuu kunoo nuyi miidiyaa meeqa filannee irratti dubbanna. Jirra jenneerraa. Addunyaan nu beekeera. Maaltu qabee nu dhaaba gaasii achi danda'e. Kanaaf egereen keenya ifaadha. Ajabaannu itti hafufnu nu jabaadha. Haa ta'u guddaa galatoomaa ulfaadhaa Dooktar dhaamsaa baay'ee jabaa nuuf dabarsitaniif yeroo biroo qophii biroodhaa wal geenyaa hanga sittuu egaa faarfannaa isin jettan kanallee laayivii magochaan jira waan ta'eef argachuu hin dandeenye. Haa ta'u garuu faarfannaa kana yoon afeeree isin mataala. Geenta dinki. Haa ta'u ulfaadhaa Dooktar yeroo gaarii qabaadhaa. Eebbifama. Ayyee. Chakrani ongafnaga ya Jesus moti Nadi shalshali Otata yesa Enjabaki Atu fivefi wanda Urfaya male Fado male barabara Fado male Fado male barabara Fado male Fado male barabara Saganu akotarwa moti godol bimike Saganu kanduanife moti godol bimike Barika sinjijire moti godol bimike Otela tabarabarane moti godol bimike Najratan lichilpu kabu nenyure Simale nenyure Simale nenyure Simale nenyure Simale Jete ka uf nabogo nenyure Simale nenyure Simale nenyure Simale nenyure Simale umne bishen nijratu nenyure Simale nenyure Simale nenyure Simale nenyure Simale wagarata enu limullatu nenyure Simale nenyure Simale nenyure Simale nenyure Simale Chakarani ongafnaga ya Jesus moti Lani sharoni moti guda itadaweti Otota kesa kanakake enjiro kike Atul fi fami wa kalafa ulfadu amale Fadu male barabara Fadu male Fadu male barabara Fadu male Fadu male barabara
Beekamu maqaan kee mootii guddaa ulfinni kee Dacheetu deesha guddummaa kee mootii guddaa ulfinni kee Warroonni kee numanii mootii guddaa ulfinni kee Shitubbaa dabala moo'anii mootii guddaa ulfinni kee Tisagini biddaarra kan diimatu enneenyure Simaalee enneenyure Simaalee enneenyure Simaalee enneenyure Simaalee magaalaa naarrani tarkaanfatu enneenyure Simaalee enneenyure Simaalee enneenyure Simaalee enneenyure Simaalee naarraa ol jireenyi mul'atu enneenyure Simaalee enneenyure Simaalee enneenyure Simaalee enneenyure Simaalee jechi miilla isaa dachee kan dhuunfatu enneenyure Simaalee enneenyure Simaalee enneenyure Simaalee enneenyure Simaalee Hiriira naannessee Waaqayyo haa eegu Waaqarraa gungume naasise Humni Waaqaa dhufee barrisee kan buge Labsiin dhiigee gaddaan deemee Ani monaan jedhega dhufeera moorike Namootee moroo yaaseera Liqeessitaa malee liqeeffatoo Amane gaafatoo endeessitoo Mirga buusii kenneera deebi garaa guutoo Deega kuwwargee maqaasoo Eegaan of turromini hin salphatuun nahi Jireenya jabeessaa dhufee gala Aqicha kaasumee naani mormuu lamoo Bisonni moo'ichaa sinchee gala Ajjeeta reedinni shiraa jabaa eekoo Abbaan ilma sargee hambeesee Naannoo inni dindiree arguuf jira olubee Taasisannaan inni jedhee arguuf jira olubee Naannoo inni nafyootee arguuf jira olubee Taasisannaan inni raajee arguuf jira olubee Siroonni labsamee waa'ee kooti gama taphee Injeenyee gama taphee Injawsii gama taphee Injeenyee gama taphee Injawsii yaatolii waa'ee kooti gama taphee Injeenyee gama taphee Ayyee daawwattoota keenya faarfataa Magarsaa guddaa galateeffannaa faarfannaa isaaf egaa qophiin gaaffiif deebii Dooktar Gammachiis waliin taasisne asumatti kan raawwannu ta'a dhimmoonni nu irratti fuulleffannamoo yeroo ammaa kana haala qabatamatti biyya keenya keessatti deemaatti jiru bu'uura godhachuun ayyaana du'aa ka'uu sababeeffanne haalota garaagaraa irratti mari'achuun dhimmoota garaagaraatti dubbanneerraa duubaatti daawwachuu dandeessu. Qophii biroodhaan walitti deebinaa ammaaf yeroo gaarii qabaadhaa kan isin jedhu an itichaa guddataatii hunduma keessaniifuu ayyaana gaarii.